chaffee daandii guddinaa dargaggoota chaffee karra milkaa'inaa ga'eessota. Baga nagaan dhuftame haamlee ofii kennaa ofii keessanii anaa dhufuu hin bareeddu pirootokoolii keessanii gattanii dhuftanii kanatti taasisuudhaan akkaataa sagantaa keenyaa Oromoon aadaa duudhaa kallacha qaba hangaftoonni nu eebbisaa ka. Waaqni kan nagaan bullee nagaan nu haa oolchu. Uraasaa wajjin nu haa oolchu. Hamaan gargar nu haa oolchu. Jaalalli keenya gidduu kana keessatti nuuf haa baay'atu. Karaa hundumarraa fageenyarraa dhiyeenyarraa kan dhuftan hundumtuuyyuu Waaqni akka habaaboo kanaatti habaabsee raawwatee isin haa guddisu. Addunyaa irratti ba'aa mul'adhaa. Baay'een isin eebbisa, baay'een isin jaaladhaa. Eebbi kan milkii isiniif haa ta'u. Biyyi keenya illee biyya nagaa nuuf haa ta'u. Waaqni jaalala keenya kan addaan nuuf kennu. Waaqni biyya keenya akka ishiin nagaa qabaattu, akka ishiin jaalala qabaattu, akka ishiin tokkummaa qabaattu Waaqni nuuf haa taasisu. Karaa hundumaan fageenyarraa kan dhuftan, dhiyeenyarraa kan dhuftan, bakka miseensota hundumaa buutanii kan dhuftan, gahee hojii kanaa walitti isin fide, nama hojjettanii milkooftan ta'a. Eebba koo xumureen jiraa waan na dhaggeeffataniif immoo obbolaa nama obbolchaa. Akkuma miidhagnee dhufneet, akkuma bareednee dhufneet bareechee manatti nu argachu. Bareechee manatti nu argachu. Nagaa mana keessatti galaa. Kunoo geggeessaa qaroodha. Geggeessaa qaruuteedha. Waaqayyo geggeessaa kana ammas kana jaalala dabaleetoo misooma karoorfate kana fiixannoo haa baasisu. Fiixannoo haa baasisu. Kan eebbisu nama ayitoo guutu waadaa Waaqayyo nagaa nu oolchee nagaa nu haa bulchuu gadaan gadhiisu. Isinii kanatti taasisuudhaan kabajamoo pirezidaantii obbo Sanyii Edashuu gara kana dhufanii haasaa baga nagaan dhuftanii abbaa sagantaa kanaati baga nagaan dhuftanii fi waajjira muummees baga nagaan dhuftanii galma bareedaa kanas baga nagaan dhuftanii jedhanii keessumaa kabajaa guyyaa irraa taanaa komishiinaraa kan waffeeran hamleen annaas madhaanii gara waltajjiitti. Akkam jirtu baga siniin gale baga wal arguu gaggeenya. Kabajamoo komishinara hojii gamtaa federaalaa obbo Abdii Muhammad Hassan yeroo mara kan wajjin ta'an akkasumas kabajamoo obbo Dirribaa Baqqalaa Daayirikteera gurmaa'inaaf babal'ina sadarkaa federaalaa yookaan hojii gamtaa Itoophiyaatitti kan ta'an akkasumas obbo Taaddasaa Kabbabaa kabajamoo Daayirikteera bu'uura misoomaalee federaalaa kan ta'an baga nagaan dhuftan akkasumas qaamni dagatameen jira obbo Laaqaw warri hin beekne yoo jiraattan EBC afaan Oromoo irratti Daayirikteera baga nagaan dhuftan hundi keessaniyyuu anaa dhufuun jechuu barbaadan. Kanatti aansuudhaan kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas kabajamtoonni fi jaalatamtoonni halkanii guyyaa yeroo yaamnetti kan nu faana dhamaatanii fi argamtan boordiinii fi kooreewwan gorsitoonni kan keenya martu keessan keessattuu artiichaarri kan keenya halkanii guyyaa kan nu wajjiniin dhama'uu fi saayitii irrattis ta'e biirottis kan otoo natti waari'ee dadhabe gubadhe dheewadhe oduun jedhin saayitoota hunda irratti iyyuu qaama nu hojjechaa kan jiruuf amilee guddaa akkanaa laattaniif duraan dursee isin gaafadha kabajaan. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gabaasa yookaan yaa'ii hojii idileedhaa yookaan ooditii marsaa lammaffaa fi sadaffaadhaa 2014-15 walirratti walitti qabnee haala ittiin haalli mijachuu dadhaburree qormaanni baay'een keessa dabarurree yeroo ammaa kanatti injifannoo fi duubatti deebi'uu dhiisuudhaan fuulduratti allayyaan nu hin buune fi allayyaan nu hin baanes hin jiru borurree itti fufa. Kanaaf isinis bitaa mirgaan batoottaa kan nu taatan humna kan nu taatan asumaasitti isin gaafanna baga isin hin gahe. Kanatti aansuudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa guyyaa gaafa 29 ji'a 6/2012 akka hundaa'e ni beekama. Marsaa duraa ooditii goonee turre marsaa lammaffaa fi sadaffaa irratti garuu haalli ittiin turame qormaanni tokko tokkorreef yeroo isaa eeggate qaqqabsiisuu hin dandeenye ture. Haa ta'u malee
yerootti goonee garuu yaa'ii isaati irratti yaa'ii qulqullina qabu qopheessuun dirqama waan murteessaa ta'eef bifa kanaan haala gaariidhaan yaa'ii keenya guuttannee jirra. Kanaan duras yeroo marasaatiyyuu miseensonni mana mariidha jennee mana mariitiin hoogganamnu kanatti miseensonni harka 51 dhibbeentaa keessaa harka parsantii 51 waan argamtaniif yaa'iin ifatti banamee waan jiruuf calqabaa maayyuu attendaas irraa waan mirkanaa'ee jiruuf waan ta'eef ofii keessaniif yaa'iin kun akka ooditiin dhiyaatu duraan tursitanii akka nuuf mirkaneessitan kabajaanan isin gaafadha. Kanatti aansuudhaan miseensonni fagoorra, buleerarra, kamiseerra, lixarraa, kibbarraa, kaabarraa, jiddugalarraa akkasumas immoo iddoo adda addaatirraa argamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada itti aansuudhaan. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala yeroo kam isaatiyyuu kan tanaan duraa caala galtee fi ijoo gurguddaa yeroo ammaa kanatti harkaan galfatee jira. Gammannee jirra, isinis baga gammaddan jechuu barbaanna. Kana malees waldaaleen kabajamoon walitti qabaan waldaa aayyuutis akkasumas gaggeessitoonni waldaa aayyuudha. Waldaa wal fakkaatotaa as jiru baga nagaan naa dhuftan jechuun barbaada. Muuxannoo walirraa fudhachuuf waan dhufteef jechaadha. Akkasumas egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala ofirra darbee waldaalee kaanifillee waldaalee dhuma biraatiifiyyuu fakkeenya qofa osoo hin ta'in duubatti deebinee jajjabeessuudhaan ijaaruudhaan saba ijaaruudhaan fuulduraafirree maal hojjechuu akka qabnu karoorfannee fi kaayyeffannee deemaa jirra. Kanas akka nuuf beektan asumaasitti isin ibsuu barbaada. Kana malees sappilaayota yookaan dhaabbatoolee adda addaa biyya keessaaf biyyaan alatti argaman martuu isaanii wajjin walitti hidhamiisan keessattiyyuu Ameerikaan Jeneraal Sappilaay Cheen kan jedhamu inni ijoo guddaa tokko wajjin walitti dhufne kaayyoo keenya ganamaa karoora keenya ganamaa ijaarsota waldaan qabate kam isaatirrattiyyuu akka nu wajjin hojjetanii fi akkasumas waliigaltee addaa goonee deemuu keenya tanaan dura miidiyaa irratti ni yaadatama. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kanatti lafaan wal qabate waan adda addaatiin wal qabate hudhaaleen jiraatu ture hunda keessaa baanee yeroo ammaa kanatti 100 keessaa parsantii 65 ol waan raawwitti galuu dandeenyeef gammannee jirra. Baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Lafarra faayinaansiitu rakkisaadha. Faayinaansii keenya akka bakkaan geenyuudhaaf sirriitti irratti hojjechaa kan jiruu fi waldaan yeroo marasaatiyyuu waldaalee biyyatti irratti akka biyyaatti jiranii ol of ta'uudhaan ofitti amanamtummaadhaan kabajamoo koomishinii keenyas sirriitti kabajuu fi duudhaalee hojii gamtaa labsii 985 muraa 2009 fi akkasumas isa jalatti hundaa'e labsaman martuu isaanii dambii ittiin bulmaataa keessoo fi akkasumas moodeela dambii ittiin bulmaataa keenya kabajuuf eeguudhaan sirriitti ammayyeessaa haala hojii keenya garuu akka dargaggummaatitti PPR oduun ta'in PCCdhaan hojii keenya halkanii guyyaa raawwachaa bu'aa fidaa kan jiru ta'uu keenya isiniif ibsuu barbaanna. Haalli hojii keenyatis yeroorraa yerootti ammayyaa fi haala durummaadhaan itti deemaa kan jiru ta'uu isaa asumaasittan isiniif ibsa. Yaa ta'u malee odeeffannoodhaan wal qabatee yeroo tokko tokko waan baay'ee isaa yoo dubbannus yoo asii barreessinurre achii ol dhaga'uu kan barbaadu miseensis ta'e an hubates kan gubates an rakkates kan hin rakkannes walitti qabee achii ol waan tokkicha irratti xiyyeeffachuudhaan dhimma mana jireenyaa qofa irratti gaafin sooshaal miidiyaa keenya irratti gaagaataman nurratti tarraa'uun isaa ni beekama. Yaa ta'u malee waan hunda hin kaasan waan hunda hin dubbatan. Achii as ol asii achi gad waan ijoo ta'e waan guddaa waan salphaan taane kanarratti halkanii guyyaa akka haasofnuuf akka nu eegne kabajaanan isin gaafadha. Fuulduraafirree waldaaleen kam isaatiyyuu deemsa eenyumtuu hin deemne bifa kanaan galma mataa keenya keessatti mana nyaataa hoteela mataa keenya tokkorra lamarra sadii caffee kiroozartii dabalate an dhufutti immoo bifa adda addaatiin kan itti deemnuu fi biiroolee mataa keenya karoora mataa keenya kan qabnuu fi an hojjannudha. An suuqan buusaatti kan dhukaa bu'e akka jedhamu san nu gadi jennee guuruu malee ol jennee gadi butuuf baay'ee hin faajjinus hin dadhabnus. Maaliif amman hin qaqqabne honii xadhe tokko yeroon of nyaadha
lama humnaan of nyaadha sadii dugdaa hin cita afraffaa nama biraa hin hafa. Kanaaf isinis mogoleef dugdaa kan nuuf taatan asumaasitti kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensonni keenya martu keessan kan isin gaafannu hoo jiraate humna nuu ta'a dugda nuu ta'a jilba nuu ta'a. Qormaatota nutti dhufu garuu waliin ofirraa haa cabsinu gaafiiwwan qabnu kamisaatiyyuu adeemsa irratti kan hambisnu ta'a. Kabajamoo koomishinar akkasumas kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keessummooleen kabajaatii fi akkasumas immoo miseensonni keenya martu keessan humnaa olee fi waa hundaa ol kan isin jaalannuuf kan isin kabajnu fi sagalee keessan qofa dhunteen akka tajaajilaa keessanii fi akka ergamaa keessaniitti taanii kan isin tajaajilu. Isin dura kan ta'e isin caallee otoo hin taane mul'ata ganama fuunee manaa baaneef waan isin dura jirruuf malee isin caallee miti. Isin garuu humna qabdan, dandeettii qabdan, muuxannoo qabdan, bakka jirtan hundarratti harka wal qabattanii akka humna walii taatan hunda keessaniifuu bakka jirtanitti akka wal gargaaruu malee wal cabsuun akka hin jiraan tokkummaa akka godhattaniif ergaa koo isa ciminaati. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessattuyyuu qormaata hoggaa 2014 qonname irratti waldaan akka kufuuf akkasumas akka bittinnoofnuu fi afaan keenya akka dhungoo afaan harree akka wal jala dabarruuf hojiinii fi shirri xaxaan nurratti hin hojjetamnee fi shirri nurratti maramne tokkollee hin jiru. Diinoleenis dorgomtoonnis waan godhuu qaban hunda fixanii waan godhuu qabanii ol godhuus yaalanii jiru. Hanga miidhaa haleellaa dhukkaamsa hooggansa irratti akkasumas hanga mana keenyatti irree dhufanii mana keenya irratti irree amma suuraa irratti namuutitti ga'ee ture. Haa ta'u malee sun hunduyyuu humna waaqatii fi cimina keenya oduu hin ta'in humna waaqatii fi olaantummaa seeraa biyya irratti jiruun kan ka'e nageenyi keenya eegame karaa mul'ata keenyatti deebinee olaantummaa keenya fidannee jirra. Kana wajjin waldaa hoogganuun baay'ee ulfaataadha. Kan rufa jiru, analaala jiru, halaalaa eeggata. Handura deemuu fi kan keessa dhaabbatee ilaalu garuu gara tokkoon gubbaarraa hin kofalla dakaa hin gubanna. Akaan miishingaa oduma gubatu ni kolfa. Yoo laalan ni addaata. Adummaan isaa garuu gubataan ta'uusaa namuu beeku. Nus bu'aa kana hunda oofin dakaa amma gubbaatti oofin qormaanniif gubanni baay'een daran jiruu gadi du'aa ol kan ta'e jidduutti taanee diinaan kokkee wal qabannee dabarree dhufnee har'aas geenye jirra. Ammaan boodas kan kana caaluu dhufee leenjiif muuxannoo guddaa waan argannee jirruuf boruuf iftaanifree akka mo'an akka injifan isin qabannee yoo deemne injifannoo guddaa akka agarsiisnuuf abdiin guddaa qaba. Adaraa kabajamaan jaalatamaan wal faana dhaabbadhaa, wal eeggadhaa, wal tiksadhaa, wal dhaggeeffadhaa. Hin dhagayinaa dhaggeeffadhaa. Hin ari'aminaa ari'adhaa. Ari'achuufis hin dhiibin irraa gori bira darbi. Bira darbi deemsa keetti fufi. Diinni si barbaadu dhaabbatee tafa. Achumatti goggoga muka ta'ee tafa. Jabaachuun hoo jiraate qofa hundaa ol deemtu. Siyaasarra hojii haa hojjennu. Waldaan dargaggoota caffee bulmaata biirootirraa kaasee biiroo buluurraa hanga daangatetti hojjechuudhaan guddaa xiqqaan keenya wajjin taanee kan deemu. Kanaaf wal gargaaraa galatoomaa waan dhaggeeffataniif kabajamoo fi jaalatamoo yeroo mara humna keenya ta'an obbo Abdii Mohaammed Hasan karaa wal kabajamoo obbo Sanyii Idashoo pirezidaantii Waldee Hojii Gamtaa dargaggoota caffee kabajamtoota miseensota Waldee Hojii Gamtaa akkasumattis kabajamtoota boordii kabajamtoota walgahii kanarratti affeeramtanii as argamtan kabajamtoota miidiyaa duraan dursee baga jala bultii ayyaana irreechaa isin ga'een jira. የተከበሩ አቶ ሰኚ ኢደሾ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የቦርድ አባላት፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ የክብራን አባላት፣
እንደዚሁም ሚዲያዎች በቅድሚያ እንኳን ለኢሬቻ በዓል ዋዜማ በሰላም አደረሰን። ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር የዛሬ 4 ዓመት ሲመሰረት ወደኛ ሲመጣ በከፍተኛ ፈተና ውስጥ ነው ወደኛ የመጣው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ህብረት ስራ ማህበር ዜጎች እውቀታቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን አሰባስበው ያለባቸውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግር ለመፍታት የሚሰባሰቡበት ተቋም ነው። ዲሞክራሲያዊ ተቋም ነው። ስለዚህ በሀገራችን ደረጃ ያለውን ተሞክሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ተሞክሮ በአጭር ጊዜ ዜጎች ተሰባስበው ያለባቸውን ችግር ለመፍታት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ተቋም ነው ብለን የምንወስደው። በእኛ ሀገር ደረጃም ህብረት ስራ ከተደራጀ ኦልሞስት ወደ 60 ዓመት ደርሷል። በዚህ ውጣ ውረድ ውስጥ እንደየስርዓቱ እየወደቀ እየተነሳ ዛሬ ላይ ደርሷል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ባለንበት ጊዜ ህብረት ስራ ማህበራት መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት ህብረት ስራ ማህበራት በህገ መንግስታችንም እንደተቀመጠው ዜጎች የመደራጀት መብት ስላላቸው በሀገራችን እያመጣውን ጠቀሜታ ከግምት በማስገባት በከፍተኛ ደረጃ እኛ ፍላጎታችን ማደራጀት አይደለም፣ ያለውን ማጠናከር ነው ፍላጎታችን። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ዜጎች ጥቅሙን በከፍተኛ ደረጃ እየተረዱ በመምጣታቸው ምክንያት ያለ ፍላጎታችን አሁን በከፍተኛ ደረጃ ማህበራት እየተደራጁ ነው የሚገኙት። ስለዚህ የኛ ፍላጎት መንግስትም አሁን በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት በማድረግ እኛም ትኩረት በማድረግ ያሉትን ህብረት ስራ ማህበራት በማጠናከር ላይ ትኩረት አድርገን ሪፎርም እየሰራን ነው የምንገኘው። በቁጥር ትንሽ በተጽዕኖ ትልቅ የሆኑ ህብረት ስራ ማህበራቶች እንዲፈጠሩ ነው የምንፈልገው። የዓለምም ተሞክሮ ይሄንን የሚያሳየው ህብረት ስራ ማህበራት አድገው ቁጥራቸው፣ ማህበራቸው፣ ካፒታላቸው እያደገ ሲመጣ ትኩረት የሚደረገው ጥራት ላይ ነው ትኩረት የሚደረገው። የሌሎች ሀገርም ተሞክሮ ይሄንን የሚያሳየው። ስለዚህ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ማህበር ወደኛ ሲመጣ ጥራት ላይ ነው መሰረት አድርገን ያየ ነው። ረጅም ጊዜ ወስደን ቢዝነስ ፕላናቸውን፣ ስትራቴጂክ እቅዳቸውን፣ የወደፊት ራዕያቸውን ከምን ተነስተው የት መድረስ አለባቸው የሚለውን በከፍተኛ ደረጃ ፌዴራል ላይ መደራጀት እንደሌላ አይደለም፣ ሞዴል ነው መሆን ያለበት የሚል እምነት ስለነበረ ከጅምሩ ሲደራጁ በከፍተኛ ትኩረት ነው ያየነው። በአካል መተንኛ አንዱንም ህብረት ስራ ማህበር አይተን አናውቅም። እነሱን ግን እስቲ የሚሉት ነገር በጽሁፍ ያቀረቡት ነገር እና መሬት ላይ ያለው ነገር ይመሳሰላል የሚለውን ነገር ከጅምራቸው መተን ቢሮአቸውን ጭምር ነው የጎበኘነውና ይህን መነሻ አድርገ የተደራጀ ተቋም ነው ማህበር ነው። በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ግን ያየነው ተአምር ከጻፉት ከተናገሩት በተግባር ከሰሩት በላይ ትንሽ እያወሩ በጣም ብዙ እየሰሩ በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። ከተማና ገጠርን በማስተሳሰር በተለይ በከተማ የሚታየውን የግብርና ምርቶች ሸቀጥ እጥረት ለመቅረፍ ጨፌ ሁሉ ቦታ አለ። በተለይ በገጠሩ ህብረተሰብ ያለው ተቀባይነት በመጠቀም ባለፉት 3 ዓመታት እንዳያችሁት ሀገራችን በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ችግር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ችግር ውስጥ የገባችበት የነበረበት ሁኔታ ነው። ሸቀጥና ምርት በስፋት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የመንቀሳቀስ እድሉ በጣም ችግር በነበረበት ሁኔታ እነሱ ችግር ባለበት ቦታ ገብተው ጤፍን በለው ሁሉንም የግብርና አይነቶች ይዘው በመውጣት አዲስ አበባን ከተማ በማረጋጋት
ግንባር ቀደም ናቸው። ለዚህ አንድ ጊዜ ምስጋና ያስፈልጋቸዋል። ጨፌ ለትርፍ አይደለም እየሰሩ ያሉት። እውነት ለመናገር ትርፋቸው ህዝባቸው ነው። ትርፋቸው ዜጎች ኪሻ የሚገባ ትርፍ አድርገው ነው መሰረት አድርገው ነው የሚገቡት እና ሰው ገበያን ለማረጋጋት በከፍተኛ ደረጃ ሲሰሩ ቆይተዋል። በዚህም ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል ፈጥረዋል ማለት ይቻላል። ይሄ አንዱ ትልቁ የሰሩት ስራዎች ናቸው። በትምህርት ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየተሳተፉ ነው። በትምህርት ላይ ዜጎች መጪው ትውልድ ከድንቁርና ከመሃይምነት እንዲወጣና የወደፊት ኢትዮጵያ የተማሩ ዜጎች እንዲሆኑ በጄኔሬሽን ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየሰሩ ነው። ይሄ አንዱ ራዕያቸው ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዚህ ዙሪያም ትምህርት ላይ የጀመሯቸው ስራዎች በጣም ተስፋ ሰጪ ስራዎች ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ ውጪ በማህበራዊ አገልግሎት ህብረት ስራ አንዱ ከሌሎቹ የሚለየው ነገር ቢኖር ህብረት ስራ ያው የግል ንግዶችን ታውቃላችሁ፣ ሞሮፍ የትርፍ ማጋበስና መሰብሰብ ላይ ነው። በተለይ በአሁን ባለንበት ዘመን ውስጥ ትርፍ ማክሲማይዝ ፕሮፊት ማክሲማይዝ ላይ ነው እያደረጉ ያሉት። ሰውኛ ባህሪ የላቸውም። ጨፌ ግን አንዱ የህብረት ስራ መርህ ነው ማህበራዊ አገልግሎት መስጠትና ጨፌ የተጎዱ ዜጎቻችንን ከሚያገኘው አነስተኛ ትርፍ በመደገፍ እየሰራ ያለው ማህበራዊ አገልግሎት ለሁሉም ለትልልቅ ከነሱ በላይ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ ማህበራቶች አሉ። ከነሱ አጭር ጊዜ ሆነው ግን የሚሰጧቸው ማህበራዊ አገልግሎቶች አቅመ ደካሞችን በአመት በዓል በመደገፍ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ በኤችአይቪ እና በተለያየ ምክንያት የደብተር መግዣ ህጻናቶችን በመደገፍ በዚህ 3-4 አመት እያደረጓቸው ያሉት አገልግሎቶች በጣም ከፍተኛ ነው። እኛ በተቸገርበት ቦታ ሁላ እየጠራን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ከምናደርጋቸው ተቋማት አንዱ ጨፌ ነውና ስለዚህ ለዚህ ምስጋና ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሌላው ሰላም በማምጣት እንግዲህ ህብረት ስራ አንዱ በርካታ እሴቶች አሉት። ከዚህ ውስጥ አንዱ ሰላም ነውና ሰላም ለመፍጠር አሁን ባለው ሀገራችን በአቅማቸው ልክ እያደረጉት ያስተዋጽኦ የተጋጩ ህዝባችንን በማስታረቅ እንደ አንድ ስራ ወስደው እየሰሩት ያለው ስራ ትልቅ ነው። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ለወደፊት ራዕያቸው የአባሉን ጥያቄ ለመፍታት የአባሉን ችግር ለመፍታት በተለይ ከቤት ግንባታ ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ለመፍታት ትልቅ ፕሮጀክቶችን ቀርጸው በእኛ ደረጃም አምጥተው አይተን ገምግመን በጣም አስፈላጊና ትልቅ ስራ ነው። ይሄ የመንግስትን የህዝባችንንም የመኖሪያ ቤት ችግር ይፈታል። ይሄ ትልቅ ስራ ነው ብለን አቅርበውልን ፕሮፖዛላቸውን አይተን አጽድቀንላቸዋል። አሁንም እየሄዱበት ነውና ትልቅ ተስፋ ሰጪ ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ሲሆን እንደተባለው የአደረጃጀት፣ የአሰራር፣ የካፒታል ውስንነቶች በከፍተኛ ደረጃ እያጋጠሟቸው ነው። ይሄ በአንድ ጊዜ አልጋ ባልጋ እንኳን 4 አመት ገና የተደራጀ ጨቅላ ህብረት ስራ ማህበር ይቅርና በጣም ትልቆቹ በእነዚህ ፈተናዎች ይፈተናሉና በቀጣይ ተስፋ ትልቁ ነገር የሰው ልጅ ህልም ካለው አሻግሮ ማየት ካለ ህልሙ ጋር ይደርሳል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ብዙዎችን የሚቸግረን ህልም ነው፣ ራዕይ ነው። የራዕይ እጥረት አለብን፣ የሀሳብ እጥረት አለብን። ጨፌ ጋር የሀሳብ እጥረት የለም፣ የህልም እጥረት የለም። ይህንን በደንብ ታግሰን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከጎናቸው የምንቆም ከሆነ እዚህ ህልም ላይ የማይደርሱበት ምንም ተአምር የለም። የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል ነው የሚባለውና ይህንን ትልቅ ስራዎች እየሰሩ ነው ማለት ነው። እኛ እስካሁን ባለን ግምገማ ማለት ነው። እንግዲህ ጨፌ ፈተና ባጋጠመው ቁጥር ሁላ ፈተናዎቹን ወደ እድል እየቀየረ ተስፋ ሳይቆርጡ ወድቀው እየተነሱ አጋጣሚዎችን ፈተናዎችን ወደ እድል እየቀየሩ የሚሄዱ ተቋሞች ናቸው። እኛ ይህን የምንለው በቅርበት ስለምናውቃቸው ነው።
እዚህ መኖሪያ ቤት ለመቆየት በርካታ ፈተና ገጥሟቸው ነበር። እዚህ ለመቆየት ማለት ነው በርካታ ፈተና ገጥሟቸዋል እና ሌሎችም በውድድር ላይም በርካታ ችግሮች ገጥሟቸዋል። ነገር ግን ተስፋ ሳይቆርጡ ባለው ሁኔታ ተወዳዳሪ ሆነው ለመቀጠል በከፍተኛ ደረጃ ያለ ተስፋ መቁረጥ እየሰሩ ነውና ለዚህም ሊመሰገኑ ይገባል ብዬ ነው ማስበውና እንግዲህ አንዱ ይሄ ጉባኤ ያስፈልገበት አንደኛ የኛ መርህ እያንዳንዱ መሰረታዊ ማህበር በአመት አንድ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤ በመጥራት ሪፖርት በማቅረብ ያለውን ጥንካሬና ድክመቶችን የሚያይበት የኦዲት ሪፖርት የሚቀርብበት ለቀጣይ ድክመቶቹን የሚያርምበት ጥንካሬዎቹን የበለጠ የሚያሻሽልበት ዲሞክራሲያዊ አባላቶች ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ የሚያርጉበት ከጎኑ የሚሰለፉበት አመራሩን የሚያጠናክሩበት ትልቅ መድረክ ነውና ይሄን መድረክ ሁሉም አባላት በንቃት በመሳተፍ እንኳን 4 አመት የቆየና ከዛ በላይ የቆየ አማር ብዙ ተግዳሮቶች ይኖራሉ። እኛ ከተግዳሮቶቹ በላይ አሻግረን አይተን የወደፊት ራዕያችን ላይ ትኩረት በማድረግ አመራሩን በማጠናከር ቦርዱን በማጠናከር አባሉ ከጎኑ ሆኖ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ውስጥ ሲገባ ሁልጊዜ ትርፍ አይገኝም፣ ኪሳራም ይኖራል። ቢዝነስ ትርፍ ብቻ አይደለም፣ ኪሳራ ሲኖር አባል ሁለት ነገር ይኖርበታል። ትርፍ ሲኖረው ከትርፍ ይካፈላል፣ ኪሳራም ሲኖር ኪሳራን ሼር ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ውድድር ስለሆነ በውድድር ውስጥ ጠንካራ ሆኖ ለመውጣት የአባሉ ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ያስፈልጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ይሄ ጉባኤ ውጤታማ የተሳካ ችግሮቻችንን አይተን ከችግሮቻችን የምንወጣበት በአዲሱ ዓመት ለአዲስ ራዕይ ለአዲስ ውጤት ለአዲስ ድል የምንዘጋጅበት እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በእኛ በኩል እንደ ኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ሁላ ከጎናችሁ ተሰልፈን ህጉ የሚፈልገውንና ከህጉም በላይ ሄደን እኛ ጨፌ እንደ ልጃችን ነው የምንቆጥረው፣ እንደ ሞዴል ነው የምንቆጥረው። የጨፌ መውደቅ ለእኛ ትልቅ ውድቀት ነው። የጨፌ ስኬታማነት ለሌሎች እንደ ሀገር ጥሩ ሞዴል አድርገን የምናየው ልጃችን ነውና የጀመርነውን ድጋፋችንን አጠናክረን እንደምንቀጥል በኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ስም ማቅረብ ወዳለው መልካም ጉባኤ የተሳካ ጉባኤ እንዲሆንላችሁ ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። Gabaasa odiitii isin dhiyeessina federaala waan ta'eef afaan amaariffaatiin qopheessine gabaasicha. Gabaasni odiitii kan dhiyaatu kan bara 2014 fi 2015 waggaa lamaati bakka tokkotti kan dhiyaatu silannee dubbatameera. 2004 2005 bakka tokkotti hojjetame. Daangaan keenya isaa lammaffaa immoo labsii warra hojii gamtaa 1985 muraa keewwata 50 muraa tokko jalatti aangoo ejensii keenya kennameen odiitii gaggeessine haaluma kanaan gabaasa odiitii dhiyeessinaa jechuudha. Gabaasni dhiyaatu gabaasa odiitii yoo ta'e gabaasa odiitarootatti dhiyaata. Xaqlaalaa ixaa shiyyaatiin amma bara 2015 fulbaana waxabajii 30tti naannoo miiliyoona 53 fi 490 fi 900 irra ga'ee jechuudha. Sheeriin waldichi gurguree inni biraa baay'ina baankota waldichi sochoosu inni kun akkuma waliigalaatti ilaallamuudhaaf malee inni biraa ga'ee maneejimentii fi ga'ee odiitaraa kan jenne san ga'een hojii gaggeessitoota yookaan maneejimentii manichaa faayinaanshiyal isteetmentii qopheessee odiitaraa dhiyeessuudha. Odiitarri immoo faayinaanshiyal isteetmentii dhaabbatichi yookaan immoo waldichi qopheessee dhiyeesse san irratti akkaataa istaandardii addunyaatiin karaa gaabbitiin jechuudha gara fuulduraatti waa'ee barreessiidhaan hojjetame isaan hojjenna. Ammaaf garuu karaa gaabbitiin hojjetamuusaa piriinsiipiloota dibuusan guutee hojjetamuusaatii fi akkaataa gaasiitiin jeneraal akseeptiin oodiitiin istaandardiitiin immoo yaada itti kenninaa jechuudha. Kanaaf ga'een keenya isaan lamaan kanaa jechuudha. Faayinaanshiyal isteetmentiin ga'ee waldichaati.
gaheen immoo oodiitaraa yaada bilisa ta'e itti kennuudha. Oodiitaroonni halaafinat kan jedhu isuma kana akkaataa labsii nuu kenname kanaan irra dhaabannee faayinaanshiyal isteetmentii yookaan immoo ibsoota herreegaa qopheessinee sanadoota adda addaa wajjin mirkaneessuudhaan akkasumas immoo konformeeshinii qaama adda addaa irraa dhiyaatu wajjin ilaallee herreegicha mirkaneessinee jechuudha. Inni biraa የኦዲት ወሰን ሆከን ሞ ዳንጋ ኦዲቲ kan jenneessan isuma sila kaa'isan kaamlee 1 2013 ዓመተ ምህረት እስከ ሰኔ 30 2015 qabataa jechuudha. Kana keessa taroggaa lamaanitu adda baasnee hojjenne. Garuu eeriyaan yookaan immoo iskooppiin keenya gidduu kanaa jechuudha kan qorannoo herreegaa gaggeessine. Isa kanarratti yaadota kenname yeroo ilaalamu maaltu ilaalame kan jedhu. Cooperative auditor rika waan baay'ee ilaala. Financial statement qofa miti akkaataa dambii bulmaataatiin hojjechuusaa, akkaataa karoorfameen hojjetamuusaa fi labsii fi dambiiwwan adda addaa akkasumas immoo labsiiwwan taaksii adda addaa biyya kanaa keessa jira wajjin hojiiwwan hojjetan isa wal bira qabnee ilaalla. Isaan kana hammata. Inni bira isaan maglacaa yookaan immoo ibsoota herreegaa kana yoo qopheessinu rakkoolee yookaan immoo akka hanqinaatti kan uumaman keessaa tokko faayinaanshiyal isteetmentii qophaa'u kanarratti indiing inventarii yookaan immoo waxabajjii 30 irratti nuti qaamaan hin argamne inventarii koreen lakkaa'ee nuu kenna fudhanne isa kana. Inni biraa inni guddaan illee gara fuulduraatti illee sirriitti miseensi kun beekeetti irratti hojjechuu qaba jennu mallaqqoota adda addaa warri miseensaa kun baankii irratti galchanii dhufanii herreega isaanii buufatan. Mallaqa baay'een akkasitti naannoo miiliyoona tokkootitu hafe amma saspeensi irratti yookaan immoo akka herreega qulqullaa'utti. Kanaafuu isa kana asaayimantii fudhatamu. Kana booda yoo miseensi illee mallaqa galii godhu advaayisii isaa sana yookaan teelegiraamiidhaan haa ta'u yookaan siistaa biraatiin haa ta'u ergee herreega isaa asitti buufachuu qabaadha. Malee amma miiliyoonni tokko kun waldaallee fayyadaa jiru. Idaarratti taa'ee jira waan ta'eef miiliyoona tokko kun qulqullaa'ee abbaan itti godhamuu qaba. Keessattuu naannoo bara jalqaba hundaa'u san naannoo 2014 yeroodhaan 1,100 baay'een isaa akkaawuntii irratti galee akkasumatti odoo herreegni isaan kun jira waan ta'eef inni kun qulqullaa'uu qaba. Inni biraa inni sadaffaan bu'aa bara kana ilaalle keessaa faayinaanshiyal isteetmentii keessaa hojii kallattii irraa bu'aan argate baay'een jiru. Waggaa tokko loosii keessa jira, waggaa tokko immoo amma ta'e piroofiitii keessa jira. Akkuma sila jenne gabaa tasgabbeessuu ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a. Nuti garuu akka ilaalletti yoo xiqqaate waldaan of jiraachisee eegasii booda qaama lammataa jiraachisuu qaba waan ta'eef ofii kisaaraa keessa galee qaama lammataa fayyaduu qabu waan ta'eef of xiqqaate bu'aadhaan hojjechuu qabaa kan jedhu booddee faayinaanshiyal irratti ilaaltu. Maal akka fakkaatu kan waggaa lama wal bukkeetti qabnee ilaalle waan ta'eef. Inni akka waliigalaatti qabxiilee tokko hanga 3 ibsaman kanaan ala herreegni isaa haamlee tokko 2013 hanga sanee 30 yookaan immoo waxabajjii 30 2015tti jiru herreegichi kan waldaa kan ibsu ta'uusaa herreega yaada ga'oominaa kenninee irraadha. Gabaasni oodiitaroota asumarratti dhuma kuni faayinaanshiyal isteetmentiidha. Faayinaanshiyal isteetmentii kan waggaa lama wal biratti ilaalle akkuma sila isiniin jedhe 2004 laala kan biraakeetii keessa jiru sana 800,3,112 kan jedhu sun qaxxitanyaa gabiirraa loosii keessa jira jechuudha. Bara itti aanu almost mallaqa xiqqoo walitti dhiyaata naannoo 803 fi 447 loosii keessaa bahee bu'aa keessa jira jechuudha. Hojii kallattii kan jedhamu jechuudha. Hojii kallattii jechuun waldichi dhaabbatee kaayyoo achirratti kaayeffatee jira hojii saniinoo madaalamu jechuudha. Akka waliigalaatti isa kana ilaaluu qabda jedheetumani maaliif amma yeroo darbe amma xaafiin gatii ittiin bitame gaditti yeroo itti gurgurame jira amma kan loosii argame kana keessatti. Akka waliigalaatti baroota lamaassan 2014 bu'aa waldichi argate biiliyoona 2,552,381 fi tuqaa 16 yoo ta'u bara lammataa 2015 keessa miiliyoona 3,635 fi 868 tuqaa 54 ta'a jechuudha. Kana keessa parsantii 30 of eeggannoodhaan kan kaawwamu miiliyoona 1 tuqaa duwwaa 9 yoo ta'u bara duraa 765
kan murtii yaa'ii waliigalaati yookaan immoo parsantiin 70 miiliyoona 1,786,666 yoo ta'u bara 2015 keessa miiliyoona 2,545,108 tuqaa 97 ta'a jechuudha. Inni kun bu'aa fi kisaaraa waldichaati. Itti aanee ibsa bu'aa fi kisaaraa yookaan baalaansii shiitii kan jennu jechuudha. Haaftinnaa idaa qabeenya maal qabaa idaa maal ofirraa qaba waldichi kan jedhu san kan ibsu baalaansii shiitiidha. Kanarratti tootaali basaatan isinii dubbisa. Karanta asseetii yookaan immoo gizaawii haafti dimbir kan jedhu bara 2014 keessa guddinaa fi garaagarummaa akka ilaaltaniif wal bira konfeer gootanii ta'u miiliyoona 15.2 yoo ta'u bara 2015 keessa karanta asseetiin miiliyoona 39.6 irra ga'ee jechuudha. Itti aansee xaqlaallaa haaftiin yookaan immoo qabeenyi waliigalaa waldichaa bara 2014 irratti miiliyoona 32.8 yoo ta'u kan itti aanu dubbisu achirra jira waan ta'eef bara itti aanu keessa immoo 2015 waxabajii 30tti miiliyoona 64 fi 451,318 ga'ee jechuudha. Garaagarummaa naannoo walakkaatiin dabalee jechuudha asseetiin isaa. Itti aanee idaa fi kaapitaala idaa keessa kaa tokko miiliyoonni tokko kun kan herrega qulqullaa'u jennee qabanne sani. Miseensonni akkaawuntii irratti galchanii abbaan sababni isaan beekamu inni sun nagahee sana yookaan immoo advaayisii ittiin galcheessan ergee ta'uu herrega isaan buusine mirkaneessuu hin dandeenyu waan ta'eef miiliyoonni tokko idaadhaan waldaa irratti qabame kan herrega qulqullaa'uuti miiliyoona 1.8 kan jedhu kun immoo parsantii 70 hafe jechuudha. Isa dividendii dhaabe san kan garaatti naanna'e. Isa kaapitaala waldichaa ilaalchisee sheerii waldichaa miiliyoona 23 kan ture miiliyoona 53 guddateera bara 2015 keessa jechuudha. Garaagarummaa naannoo miiliyoona 30 akkas dabaleera jechuudha waggaa tokko kana keessatti. Inni biraa kaapitaalota jala warra jiran hojii babal'isuu fi of eeggannoo fi bu'aa bara saniiti. Walumaa galatti waliigala qabeenyi idaa fi kaapitaalli miiliyoona 61 fi 575 fi qarshii 10 fi saantima 22 ta'a jechuudha. Kanaaf qabeenya bitaa kana fakkaata karaa lamaan qofa isinii dhiyeessina. Kanuma irratti yaada fi gaafii yoo qabaattan yaada kennin irratti illee faayineenshiyaalii isaan hojjetanii nu dhiyeessan kana irratti yaadota kenneessa irratti illee yoo gaafii fi yaada qabaattan nu dhiyeessuu dandeessu galatooma. Toggaa sadeen kana keessatti geeba 4 badhaafama qabnaa jechaadha. Geeba 4 badhaafamnee jirra jechaadha. Geeba 4 badhaafamnee qabna. Koolaatiraal sartifikeettii gamtaa baankii Oromiyaatirraa waggaadhaan madaallii waldaalee hojii gamtaa guyyaa hojii gamtaatiin wal qabate Dooktora kabajaa obbo Hayilee Gabreetirraa irree akkasumatti fudhannee jirra. Qormaatarree kabajamoon keenyas bakka jirutti qormaatarree qoramnee 100 keessaa 86 fideen jira jechaadha. Qormaatarree achumatti isaanumtu dhaabbatatti nu qoranii ture. Kan 2016 yeroo dhiyoo keessatti ji'a lamaan kana keessatti atatamaan ooditii goosisne 2016tti atatamaan karoora keenya 2017 ifatti bajeta wajjin karoora wajjin lafa kan keenyu ta'a. Kanaaf yeroo dhiyoo keessatti walitti deebinee immoo sirriitti ilaallee gadi buunee ilaallee lafa kaawwannaa jechaadha. Karoora keenyas iftoominaan riifoormii qabna. Riifoormii asii fixaa jirra gadi buunaa jechaadha. Karaa dameetitti hin buunan. Karaa dameetitti gadi buuna. Riifoormiidhaan dura garuu gabaasni kun miseensa mana marii kanatu mirkanee ilaale malee amma miseensi dakaatis baruu qabamoo hin qabu. Karaa miidiyaatiin qofa baruu qaba miti. Kanaafuu dakatti maal goona kan hoggaa walgahii yaa'iin hoggaa keenya jedhamte hoggaadhaan wal keenya isarratti wal keenya. Kan biraatiin yaa'ii guyyaa kabaja waldaadha. Hundeeffama waldaadha. Gaafii yeroo baay'ee waan ka'aa ture. Isas koomishiinis gargaar gaafanne yaa'ii miseensa waliigala galma guddaan isaa haala jiruutti haala yerootii wajjin wal qabatee akka nuuf eeyyamamee ta'u tanaan dura eeyyamsiisnee turre qophoofne turre waan hundaa xalaa isaanis nu barreessanii
barkumeet galma barkumeet eeyyamsiisnee qopheessinee turreeyyu haalli nageenyaa waan daraniin rakkoo waan tureef irra darbuu dandeenyeeyyu erga sanii akka hin deebineefis immoo miseensi baay'insaa wanni ta'a lammaffaa duubatti deebitee eeyyamsiisuunis yeroo fixaan kanaaf malee amma garuu wal gargaarree bakka jirtanitti qaamoleen nama wajjin yeroo ammaa kana jiran qaamolee humna qabanidha. Qaamolee gurguddaatu jira, namoota gurguddaa jira, namootarraan argachuu dandeenyutu jira. Kanaafu yeroo dhiyootti yaa'ii waloodhaa san ni gaggeessinaa jechaadha. Yaa'ii waloodhaa tokkummaadhaan miseensi hunduu gara hundaa dhufuu san akka gaggeeffamuuf dura oditii kana fixannee gadi buusnee itti deemna. Sapiraayizii wajjin wal arguu qabna garuu gabaasa sapiraayizii waan adda ta'e waan uummanni martu miseensi martu eegu isa of keessaa qabnu hunduu gaafatu kan amma ta'e isaatiin geenye kan waan ta'e harkatti qabannee dhufnee itti gadi bahuu qabna jechaadha. Konfiraansii keenya guyyaa gaafa 29 ji'a ja'affaa sanii wal qabchiisnee akka wanni jennuuf sirriitti akka wal geenyuuf haala mijeeffanna. Agasitti garuu obsaan wal eegganna. Gaafii yaada qabdan demokraataadhaan dhiyeessuu ni dandeessu። እዚህ ጨፌ እንደ ምስክርነትም ነው መቀጠልም መስተካከልም ያለበትንም ነው እኔ የምናገረው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ያሉ ህብረት ስራ ማህበራት ሁሉ ይመለከተኛል። ኢትዮጵያ ላይ አጠቃላይ ህብረት ስራ የሚደራጁበትን አጠቃላይ የምከታተለው እኔ ነኝ። ቅርብ ጊዜ ሳምንት ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላላ ያሉ የሚያደራጁ አካላትን ከየክልሉ ጠቅላላ ተገኝተው ስንገመግም ነበር። እንደ ጨፌ የሚባለውን እንሰማለን አሉ። ጨፌ የሚባል ማህበር ማለት ትክክለኛ እንትኑን ስንሰማ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እስቲ ስለዛ የሆነ ነገር መረጃ በሰጠን ማወቅ እንፈልጋለን። ከትግራይ የመጡት ደግሞ ጨፌ የሚባለውን በጣም እናመሰግናለን። ምን ስላደረጉ ሲነርጂ ስለፈጠሩ ህብረት ቅድም ሲያቀርቡ የነበሩ ሪፖርት አብሬ ነበርኩ። ትግራይ አብሬ ነው የሄድኩት። እኔ ኦልሬዲ ተጋብዤ ኮሚሽኑን ወክዬ ሲሄድ እነሱ ደግሞ ኤግዚቢሽን ባዛር ለማድረግ ሄዱ። ስንት ህብረት ስራ ማህበራት አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ? 100,000። ስንት ዩኒየኖች አሉ? ከወደ 400። እነሱ ለምን አልሄዱም? ግን ሄዱ። ቅድም ያልኩት ነው ቪዥን ሀገርን አንድ ለማድረግ ወሳኝ ናቸው እነሱ። ድንበር የለውም ህብረት ስራ ድንበር አይገድበውም። ለዚህ ተነስቶ ከዓለም አቀፍ ጋር ትስስር የሚያደርጉ ለዛ ነው ድንበር የለውም። ስለዚህ ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ያላቸው ጥሩ ነው፣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። መቀናጀቱ ከመንግስት አካላት ከተለያዩ አካላት ጋር የሚያደርጉት አስተማሪ ነው። ህብረት ስራ ማህበር ማለት ላንድ ሎክድ አይደለም ወይ ደሴት አይደለም። ራሱን ገድቦ የሆነ ቦታ ላይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህብረት ስራ ማህበር ይሄ ነው ያስቸገራቸው። በአመት አንድ ጊዜ ይመጣና ማዳበሪያ ብቻ ያድልና ከዛ በኋላ አመቱን ሁሉ ይተኛል አይደል? አሁን ጨፌ ያቺን ብሬክ አድርጓል፣ ሰብሯል። ስለዚህ እነሱንም ምን እያደረጋቸው ነው? እየቀሰቀሰ እንትን እያደረገ ነው። እዚህ ሲሰራ ደግሞ እንቅስቃሴ ውስጥ ችግር አይፈጠርም ማለት ነው። ችግር ይፈጠራል። ባይሰራ ኖሮ በገበያ ላይ አይጋጭም ቢተኛ። ስለሰራ ተጋጨ፣ ስለሰራ ደግሞ ተፈታ ማለት ነው። እየፈታ ይሄዳል። ይሄ ግድ ነው። መጋጨት አለ፣ የሚታረቁበትም ደግሞ እንትን አለ፣ የህብረት ስራ አሰራር አለ። ስለዚህ ጨፌ ስሙ ትልቁ አጨቃጫቂ የነበረው ሁለገብ ይሆናል ወይስ ጨፌ ነው የሚሆነው? ጨፌ ዝም ብሎ የህብረት ስራ ማህበር መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር ምንድነው ስሙ አሉ። ባለሙያዎችም ተጨነቁ። አምራች ነው አገልግሎት ሰጪ ነው? እንደ ሸማች ማለት ነው። እንደ ሸማች ነው ወይስ እንደ ሁለገብ ነው? ሁለገብ ማለት የአርሶ አደር ድርጅት ስሙ ላይ ትልቅ ቁልፍ ነገር ስላለ ነው። ኮምፕሬሄንሲቭ ማለት ሁሉ አቀፍ የሆነ እድገትን ለማምጣት አሰላለፉ መልቲ ነው። መልቲ ፐርፐዝ የሚል ማለት ሁለገብ ማለት ወንጀል ብቻ ነው የማይሰራው፣ ጦር መሳሪያ ምናምን ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ የሰውን እንትን የሚነካ ብቻ ነው የማይሰራ። ሁለገብ አክቲቪቲዎችን መስራት ይችላል በሚል ወደዛ ሀሳብ መጣም ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ምናልባት በሀገር አቀፍ ደረጃ ጥሩ ነገሮች ተሰርተዋል። ሁለገብ የሚለው አሁን ቅድም ሪፖርቱ ላይ ያየው እሱ በጣም ደስ አለኛል። ሁለገብ የሚለውን አጠቃላይ እንትኑን ነው ወደዛ እየመጣ ስለሆነ
ማልቲ ፐርፐዝ ማለት ሸማች ማልቲ ፐርፐዝ አይደለም። ጨፌ ላይ ጥሩ ነገር አይቻለሁ። አንደኛ ማልቲ ፐርፐዝ ብቻ አይደለም፣ ግለሰብ አባላት ኑሯቸውን ላይቭሊሁድን መቀየር ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ ጋውን ስለ ቤት አይቻለሁ። የቤት ችግር የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር ነው። ቢደራጁ ለዚህ ብቻ ይደራጃል። የመንግስት ሰራተኛ በቤቶች ህብረት ስራ ዜጎች ይደራጃሉ። በዚህ በኩል ይሄ ችግር ቢፈታ ብሎ ይለፋሉ። ብዙ ጊዜ ሲፈታ ግን ብዙ በጣም ያስቸጋሪ ነገር ነው ያለው። ጨፌም ያን አንዱ ማልቲ ፐርፐዝ ስለሆነ ያን ይዞ መሄዱ ጥሩ ነው። አባል ጠንካራ አባል ነው መሆን ያለበት። አባል ከሆነ መሆን፣ አባል ካልሆነ አለመሆን ምን ችግር አለበት? ቤቱ ይቀመጥ። አባል ከሆነ ግን ሆኖ መገኘት። የጨፌ አባል ከሆነ አባልነቱን ማሳየት በተሳትፎ ተሳትፎ የማይሳተፈውን መቁረጥ ሪፎርም ማለት ይሄ ነው። በቃ ዝም ብሎ እየተመላለሰ ያለውን እዛ አልፎ መሄድ ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ ነገሮችን ያስቀምጠን ሪፎርም ወደ 8 ነጥቦችን ያስቀምጠን እየሄድንበት ነው። ከዛ አንፃር እንግዲህ እናንተ አሁን በዚህ አመት 2017 ላይ ትልቅ ለውጥ ታመጣላችሁ ብዬ እንደ መልእክትም ነው የማስተላልፈው። ይሄን እድል ስለማላገኝ ለሌላ ጊዜ ሪፎርም ጨፌን በፌዴራል ስላደራጀ ስለሚመለከተን እስከታች ድረስ እኛም መደገፍ ካለብን እንደግፋቸዋለን። በአካልም መሄድ ከሆነ ከጨፌ ጋር ሆነን ማለት የግድ ማየትም ስላለብን ማለት ነው። በየብራንቹ በየቦታው ፕሮጀክቶቹ ስራዎቹ ባሉበት ባለሙያ መድበን በአካልም ተገኝተን እናንተን እንደግፋለን። ሪፎርሚን ወልዳሌ ለፈቀበችው ቀባ ኤሰረት ጨፌረት ፈከኝ ተውቀባች ያለ ጨፌ ፈከኝ ቆፈዶንታኔ ሙጠኖስ ማልጎቹ ቀባ ደበርሱ ቀባ ጅጅረም ዲቀና ጉደቹ እቻን የሙጠኖ ፊ ደበርሰኒዳ ጉደቴ ከንጀዳሙ ማለዳፍ ጉደቴ ከንጀዳሙ ይሰራ ዋንቲ በራሙ ጅራ ይቻል ገራገሩ ማን ጅራ ይቻል ከናፍ ይሰረቲ ሲንዴከራ ሞቱማ ዋንጉድ ዋን ተቆረ ሁምነ ጀቤሱ ሲወጅን ሲምቡኬ ዳባቴ ጀባዳ የቹ መሌ ኬሰ ገሌቶ ዋን በርባዲ ቦርቹ እንደንደው ሞቱማ ሴራ ወልዳቲን ኦርካዳ ሞቱማ ረከሳ ኬሰ ገሹ እንደንደው ኦርካዳ ከናፍ ኑ ቡኬ ዳባኔት ደገርሳ ኦጉማቲን ቴክኒካን ሲንገርጋራ ሲዋጅን ታና ከንጀዱ አቹማን ዳምሰ ደበርሱ ፈኒ ባይና ሳይ ገሩ ጨራ ካን አርገዶ ዴተኒ ገለተው አበኔ ቶኮ ጉደታ ጅራቹፍ ቢሳ ቶኮ ካሽ ሊኩዲቲ ደግሞ ሊኩዲቲ ሚቲ ማለቃን ሶቹ አሚቲሬ ወንቶኒ አበቶኒ ዋ ቢተኒ ዋ ጉርጉራን ካሽዳን ሶቹ አጅረሞ ህጅሩ ካሽ ብሌድ ሰርኩሌሽን ላይ ሚቲሬ አካ ዲጋ አምኒ ናማ ቶኮ ኖጀታ ከንጅራ ብሌድ ሰርኩሌሽን የሮጀተሙ ከናፉ ከራ ካሽቲ ይውላሉ ደልደላፍ ሞ ዋ ቢተኒ ኮሚኒቲ ተሪ ኢንዲቪዥዋሊ ብራን ገውሞ ካሽተ ቶኮ ሚቲሬ ማሶ ግዳኒ አሞሌ ሳይት ትሬድ ስቴጅ ሰድሪ ይተችባ ካሽ ቸሮሰና ከናፉ አኒ ከነው ወደቲ ፈከኛፍ ካሽን በረኩማ ለማኩ ዳፉር ሚሊየና ቶኮ ጡቃጃ አራ ከረም ኩማ ኩላማ አሸኒት ይሮዱፉ ሚሊየና ሶዶሚ ቶኮ ጉዳት ዛት ካሽ ሙቭመንት ቤንታ ሶዶሚ ቶኮ ጡቃፉ ጃን ጉዳት ይሮሰና the difference between 2013 14 and 15 kanafu there is more improvement bite gurguru danda ajira jechuudha actually at the time of this period the interval period report kana keessatti bite gurguru danda'ata proportionally profitably ni sustainable company dhaan itti fufiinsa qaba daldalli tokko dhaabbanni maallaqaan waa bite gurguru sochoosuu danda'a jireenyi isaa xeenammaa ነው isa jedhu sana profitiin hammam qabata contribute hammam godha kan jedhu against the cooperative principle fi kaayyoon defamee fi the overall business ilaaluu dandeenya baase profitiin hammam proportionally hammam contribute qaba for the growth of the business sustainable business growth dhufaa jiraachuudha profitiin hammam contribute godha the big one is fixed asset mitire fixed asset yoo laal total asset fixed asset gara mileena interpretation waa jechu kooti mileena 17 barra gara mileena 24 guddate the fixed asset you can see the total capital yeah source of capital in guddan gurgurta sherit miti even liability amman qaba capital amman qaba dhaabbanni tokko hojii isaa itti fufa sirriidha lubbuu qaba injiraata fiigaa jira gross ta'uu danda'a strategy qabatee itti fufuu danda'a alles tanarraan strategy yoo dudubat kan deemse jechuudha gosa karaa biraa deemnaa sin dubbaasu wanti jedhamu amma interpretation asirraa waan hubannu eetani kanaaf
fiiksira seetiin walumaa gala qabeenyi socho'aa fi dhaabbataadha mitiira total fiiksira seetiin tootaaliin isaanitti dabalamee it grows is the difference between 2014 and 15% torbaatama grows isa sure yaa lakkoofsichi nima waan ta'eef kanaafuu amma gara caffeen garamitti akka deemaa jiru qabeenya dhaabbata horachuurraan kan ka'e isa ilaalaa qabeenya dhaabbata irra jiru borkaashii toroo jijjiiramu otoo gara gabaatti gadi ba'aa ta'e akkami moo liquidity ammoo itti fufa caffeen you can imagine that waggoota amma kana gidduutti guddina amma kanaa isa kana fiduun jechuudha total assets miliyoona 37 irraa total assets gara miliyoona 64 toroo guddatu persentii meeqaan guddate jechuudha persentii 51 oliitiin groosii agarsiiseera zeen caffeen guddataa jiramoo hin jiru waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa guddataa jiramoo hin jiru zeen dhibbeentaa hamma kana erguutaa deemnee gara fuula duraatti gara kamitti akka guddannu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Even the gross margin isa miliyoona 2.5 irraa gara miliyoona 3.6tti almost inni sun jira. The total asset miliyoona 32.8 irraa gara miliyoona 64tti yeroo akkas guddatu total capital nuti walii galaa sun share miliyoona 23 irraa gara miliyoona 53tti. That is the capital, the main source of the capital. Share gurguruudhaan mitiire capital inni guddaan then abbanni tokko capital qaba jechuun dandeettii liqeeffachuu qaba jechuudha. Then by any means karaan itti liquidity ta'u hin jiru jechuudha. Amma miliyoona 50-63 capital qabaatee waldaan dargaggoota fi miliyoona 40 boruu gochuu danda'a. Yaa osoo akka jirtu percent capital total capital isaa maal liqeeffachuu kan danda'a kan jedhu yaa karaa isaan beekuu danda'u caalaatti garuu hammam deemuu dandeessa kan tokkoffaan immoo sales inni guddaan hin bitaa hin gurguraa rakkoon kaashii liquidity problem akkan uumamne kan godhe hin bitamee gurguramuu isaati. Ebeen rakkoon san warri sila jiran akka jirantti ta'ee jechuudha. Kaashii namni sun jira taanaan hin bitaa hin gurguraa hojii normal working capital isaa yookaan hojii adeemsiftuudhaan itti fufuu danda'a jechuudha. Yaa groosiinuma show yaa graafiidhaan osoo qaban graafiidhaan ilaaluun danda'ama. Isa kana akka hubannu yaa isa kubadde isin immoo biyyoo adda addaatti hubachuu dandeessu yaaduma jedhuu fi galatooma. Yaada tokko yaaduma gabbisuudhaaf waan haaraa yookaan waan adda ta'e tokko miti odiitiin dhiyaate waggaa 3 keessatti waggaa 2 keessatti baay'ee odiitii yeroo darbees irratti hirmaadheen jira asin ture it was positive waan hundumaanu waggaa tokko waggaa 2 faasaati yeroo sana waan hundumaanu fuulduratti kan deemuu fi gaarii odiitiin dhiyaate suni gaarii ture. So ammas ka waggaa 2 yeroo dhiyaatu ammas progressive guddachaa qabeenyaan dabala adeemsaan dabala humna namaan dabala deemuunsaa waggaa 3 keessatti cooperative dhaabbatee kisaaraa miti maal bu'aa miti bakkuma jirutti stable ta'ee deemuunsaayyuu baay'ee rakkisaa yeroo tokko for the first investment biyya kam keessattuu nama kam keessattuu seera investmentii kam keessattuu waggaa 2 waggaa 3 keessatti bu'aa argachuun baay'ee salphaa miti of danda'anii dhaabbachuu miti jechuudha. So auditiin yeroo sadanu almost 3 jechuudha amma gaa isa jalqabaa isa lammaffaa isa sadaffaa sadanuu positive ta'uun isaa abdii namatti hora. Asirratti kan ibsamuu qabu tokko caffee miidiyaa. Miidiyaan yeroo ammaa kana gabaadha baay'ee gabaadha. YouTubein gabaadha, Facebookin gabaadha, Twitterin gabaadha. Hundi isaa gabaadha. Kanaaf akka gabaatti itti fayyadamuu danda'uu qabna. Caffee miidiyaa TikTok isaa ta'uu, YouTube isaa ta'uu, maal isaa ta'uu akka source of income itti fayyadamuu qabna. Isaan kan itti daballee gaarii ta'a. So immediate output waan qabaniif immediate arra jaartee boru itti argattuuf caffee miidiyaa arra hojjettee boru waan itti argattuuf jechuudha salphaadhumatti. So immediate result waan qabaniif isaan kan itti daballee dabalataan maybe image building Facebook irratti isaa ta'u maal irratti isaa ta'u namoonni
salphaatti as dhiyoo ilaalan jiru. As dhiyoo ilaalan jiru. Waan salphaatti hin taane tokko guyyuma tokko guyyaa lama waggaa lama keessatti maaf ta'uu didee jedhanii maqaallee kan balleessan jiraachuu danda'u. Koomentii irratti maalirraa ta'u. So image building murteessaadha jechuudha. Gabasni keenya akkas poozitiiviidha. Kana kan dhaga'e nuyi warra as keessa jiru. Warri immoo gaafuma jalqabaa sheerii bitatanii nagahee warri hin finne immoo achuma ta'anii maal jedhu birrii keenya nyaatamee maal keenya ta'ee akkas ta'ee warri jedhan immoo jiraachuu danda'u. Jirus immoo actually. So isaan kanas tokkoffaa mariisisuu waamanii mariisisuu lammaffaa image building hojjechuun baay'ee murteessaadha kan jedhu yaada dabaluufini galatooma ulfaadha. Dubbachuudhaaf ani jechama tokkotu jira. Waan hin hojjenne akka waan hojjetanitti warra kaasaniif jechama wayitu jira. Innis dubartoota manguddoo dullooman intaloo waliin jedhu manguddoonni immoo gurbaa waliin jedhu garuu gugguufaniiru dura gaaniiru. Akkas somnee wal jajjabeessina miti. Riilii hojiin hojjetame maaltu hojjetame dhugaan hojjetame maali kan jedhu raagaa walii bahuu kan qabnu raagaa baana. Koomantii kan gochuu qabnu immoo koomantii gochuun waan nurra jiraatudha malee yeroo kanatti dargaggummaa kanatti humna qabnu kanatti yeroo qabnu kanatti somnee wal jajjabeessine hin ta'u. Isa kana maal jechuu barbaadeeni dhugaa dubbachuuf gabaasa bu'aa odiitii waggaa 2 dhiyaate guyyaarraa baay'ee ani gammachuun waan natti dhagaame fayyaada koo kaasuu barbaade keessumaa hojiileen hojjetame hojii bal'aan hojjetameera. Hojii bal'aa hojjetame gabaasa muraasatu nu dhiyaate jechuun nan danda'a. Sababni isaa bakkiilee garaagaraatti naannoo garaagaraatti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Finfinnee iddoo garaagaraatti akkuma argaa jirru hojiin bal'aan qaamaan bira geenye kan arginu namarratti dargaggoota irratti hojii dhabaa irratti hojiin hojjetame baay'ee bal'aadha. Keessumaa hojii dhiyeessii irratti akka hojjetamaa ture naannoo Oromiyaatti hanga magaalaa Ambootti hojiin hojjetamaa ture baay'ee waan nama gammachiisu. Hojii qonna irratti qonna qamadii irratti leemman irratti hojjetamuun kuduraa muduraa irratti hojjetamuun hojiin ijaarsa ikoorizortii wantoonni amma ka'ame kun baay'ee hojii nama boonsuuf jajjabeeffamuu qabu hamilee isinitti horuu qabnuu fi sin duuka hiriirree sin cimsinee waltumsinee hojii kana akka milkeessinuuf gahee keenya akka baanu kanaaf hojii boonsaan akka hojjetamedha. Akka waliigalaatti egaa akkuma dura kaasuudhaaf yaale hojiin hojjetamee fi wanti dhiyaatee garaa kan hin jedhu wantoonni baay'een otoo hin tuqamiin hojjetamanii darban hedduu hin jiru. Keessumaa jaalleewwan koo baay'een kaasaniiru obboleessi koo kaaseera. Akka magaalaa Ambootti keessumaa caasaa egaa iddoo jirutti namni maal hojjete waan jedhu isa quba qabna iddoo keenyatti nuyi bu'aa maal buusne maal hojjete waldaan kuni baajata maalii bajate ilaalcha maalii qaba kan jedhu kaasuu waan nurra jiraatuufan kaasuu barbaade keessumaa hojii barsiisuu barnootaa fi diinagdee kan jedhu waldaan kun qabatee ka'uunsa bakka barnoonni hin jirretti bakka beekumsi hin jirretti diinagdee namni gabbifachuu hin danda'u milkeessuus hin danda'u. Isa kanaaf barnootaaf diinagdee kanaan jalqabuudhaan hojiin hojjetame baay'ee waan guddaadha. Kana kan na jechisiisu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa diinagdeedhaaf otoo bu'uuree jiru carraa hojii dhabuudhaaf hojii dhabeeyyiidhaaf illee uumuudhaaf namni diinagdee isaan of danda'uu qaba. Hojii otoo hin tuffatiin waan xiqqaarraa keessumaa kitaaba maxxanfame kitaaba pireezidaantii keenya urjii fakkeenya dhalootaa jedhuun namni maalirraa yoo ka'e guddachuu danda'a. Yeroo ammaa kana namni otoon hojjetiin ciisee otoon hojjetiin yeroo baay'ee onlaayinii kun waan baay'ee jira. Biizinasii horachuu barbaada namni isa kana dhiifne gadi buunee hojii otoo hin tuffatiin hojii hojjennee of jijjiirree biyya keenya jijjiirree maatii keenya jijjiiruu akka qabnu kitaabni sun raagaa hedduu nuu ba'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isiniin galateeffadha. Carraa kana argachuutti baay'ee gammadeera. Waaqayyoo waggaan waggaa lamaan yeroo hundumaa wal arginee bifa kanaan qaamni tokkotu as keessaa hin banne hin hir'anne hin duune gammachuu akka kanaatiin akka walitti deebinu abdiin qaba. Guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Wanni dhiyaate gabaasa biiroon ooditara federaalaa dhiyeesses bal'inaan dhugaa dubbachuudhaaf karaa gabaabaa ta'een karaa namni kumuyyuu hubachuu danda'uun bu'aa dadhabbii waldaan kun gaggeessaa waldaa kanaas ta'e miseensi waldaa kanaa lafa jirutti dadhabaa turan bifa kanaan gabaabsee yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessuu isaaniitiif dhugaa dubbachuuf baay'ee galateeffamuu qabu. Itti aansuudhaan dhimma waldaa kanaa dhuguma dubbachuudhaaf miseensi guutuunsaa koree kana duwwaa miti miseensi guutuunsaa dubbatee odoo jedhee isa yeroo gabaabaa kana keessatti dubbatamee xumuramuu miti. Maaliif appreciationii mana kana keessatti ibsamu namni hojiin guddaa hojjetame jedhamu hamma yaaddameen olitti
Waldaan kun akkuma beeknu waldaa ganaa kichuu waggaa 2 waggaa 3 lakkoofsise waggoolee gabaabduu tan keessatti hojii lakkaawwamuu danda'u tokko 2 jedhameetiin lakkoofnee arguu dandeenyu hojjetee lafa nagahuu isaatiitti jechoonni isattiin hojjette jedhameetti ibsamu duwwaa doon ta'in caaluma jechuutu caala jenneeti. Irra guddaa isaa maaliif keessi keenya waan guddaa hamma yaannee olitti argine waan ta'eef kanumaaf caal jenne haa ta'uti garuu waanuma tokko irraa jechuudhaafiif nuyi akka wallaasaa kaleessa dhufne waan ta'eef obbo Sanyiis akka carraa ta'ee arganneetiniin waan baay'ee waa wajjin haasofnee suma caaluma jenne maaliif hojiileen akka lafa nu dhufne irraa amma akka godina Arsiititti riisoorsiin jiru bal'aa ta'uusaa dhuunfaadhaanis kabajamoo pirezidaantii wajjin waan bal'aa isaa dubbannee irraa gara fuulduraatittis isaanis bal'inaan dhufanii akka nu wajjiniin wannoota hojjetamuu qabuu fi wannoota magaala kanaaf barbaachisu hanga dhiyeessuutitti walii waan dubbannimaa fi calli kan jenne haa ta'u gara fuulduraatitti manni kun wanni inni beekuu qabu nuyi akka godina Arsiititti riisoorsii guddaan magaalaa akka Finfinneetiif duwwaa doon ta'in biyya guutuu biyya kanaatiif ta'u akka jiru hubatamee wanni nuuf cinaa dhaabbachuu qabdu obbo Sanyiinis lafa kanaaf wanna dhiyeessuu qabnu ammumarraa maaliif amma yeroo itti aanu yeroo oomishni itti sassaabamu waan ta'eef oomishni xaafii, oomishni qamadii, oomishni garbuu bal'inaan godina Arsiitii irraa akka argamu guutuu biyyattiitti hin beekama waan ta'eef kan hubachuudhaaniin yeroo dodolaan deemin bara darbees waan tokko yaalatti turre waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffannee magaala kanaaf akka fakkeenyummaatitti waan dhiyeessuu irratti hirmaannuuf kana akka waan tokko nuun jettan abdiin qaba. Itti aansee dhuguma dubbachuudhaafii fi obbo Sanyiin dadhabee natti ulfaate doon jedhin hanga guyyaa kanaatitti waldaa kana ceesisuudhaaf waldaa kana ceesisee bor waldaan kun bakka wayii gahee arguudhaafiif dadhabbiin isaan dadhabani aarsaan isaan kaffalan guddaadha waan ta'eef har'as borus cinaa keessan dhaabbannee waldaa kana waan ta'e bichaaf osoo hin ta'in wanta gara fuulduraatti nu ta'uuf jiruuf abdii horannee waan xiqqaadhaan eegallee gaafa dhufnu mana jireenyaatti jennee dhufnee har'a garuu bu'aa arganne irraa dhandhamaa jirra gatii ta'eef bu'aan nuyi waldaan kun buufate bu'aa miseensa kanaati. Isa kana irra dhaabbannee gara fuulduraatitti dameewwan jiran guutuunsaa waan wal cinaa dhaabbannee hojjechuu qabnu hundumarratti hirmaannee waldaa kan akka gara fuulduraatti oofnu jedha. Baay'ee galatoomaa haganuma waan jedheen gaa. Kanatti aansuudhaan wanti ani dubbachuu barbaadu jalqaba irratti namni tokko hojii eessaa kaasa jennaan sammuu keessaa kaasa. Sammuu keessaa garamitti fidannaan gara lafaatti fida jedhee obboleessi keenya gabaasa yeroo nu dhiyeessu. Inni bu'uura isa kanadha. Dhala namaatiif obboleessi keenyi Sanyiinis yeroo baay'ee personaalis wajjin haasofna mul'ata isaa akka ta'e chaalenjoota kanarratti maaltu akka bara kamii kaasanii bara kamitti akka isaan mudachaa turan mul'ata koo kana wajjin du'uu hin qabu baafadhee du'uu hin qaba jedhee immoo cichoominaan akka inni itti fufee har'a isa qofaaf otoo hin ta'iitiin namoota hedduudhaatiif ibsaa ta'ee deemaa jiru waan ta'eetiif ati ammayyuu abbaa mul'ataa Ufiif otoo hin ta'iitiin sabaan mul'ata taateetti waan ta'eetiif mul'inni keemmayyuu akka hurjii haa baay'atu siin jechuun barbaada. Ooditiin bara 2016 hin hojjetamne. Sababii ooditiin bara 2016 hin hojjetamnee fi karoorri bara 2017 dhaabbanni kun qabatee qajeele kuni maal akka ta'e adda baasuu hin dandeenye. Kana yeroo ooditiin bara 2016 adda ba'ee uummataaf dhiyaatu karoorri isaallee achuma keessatti addaan ba'a jenneetu waa yaannuu fi isinis waan dagattan natti hin fakkaatu waan ta'eef sila waan tuttuqxaniittuu fi achi keessatti dhaabbanni maannoo long plan and short plan warreen jedhamanii isaan kamidha. Keessumaati wantoonni profiitii yeroo gabaabaa keessatti kennisiisaman jalqaba irratti kennamuu qabu waan ta'eef fakkeenyaatiif horsiisa wallukkuu, horsiisa loonii isaan kun lafa fudhataniittu lafa san irratti waan baay'een hojjetamuu ni danda'a. Sababiin isaa yeroo gabaabaa keessatti waan hojjetamudha. Yeroo gabaabaa keessattis immoo bu'aa buusuu waan danda'uutiif yeroo inni kun kana hojjetamu dhaabbaticha deeggaraa deema profiitii dhaabbatichaas yookaan bu'aa dhaabbatichaas ol dabalaa deema jechuudha. Amma mana
mana barumsaa already eegaleera. Manni barumsaa salphaa miti. Isa keessa jirutu beeka waan ta'eetiif. Isa hojjetuufis salphaa miti. Isa itti tajaajilamuufis immoo salphaa miti. Keessumaa chaalenjoota baay'ee qabu. Miseensa kanaatiif dhaamsaan dhaamu mul'anni nama tokko akka hurjii ta'eera. Isa hurjii kana ta'e immoo kan balleessus unumadha. Kan immoo itti balleessus immoo unumadha. Bakka jirrutti lafa jirrutti. Maqaa caffee somnee ol kaasna ta'uu hin ta'in isin iyyuu kaastaniitu. Wantoota hin hojjetamne wantoota hojjetamantu hafe jenne malee wantoota hin hojjetamnetu caalaa jenne miti. Wantoota hojjetame kana immoo waraqaadhuma tokkootiin asirratti ilaalleef hin dhaafmiti. Nuti waan hojjetame waan beeknu sana uummata keenyatti himuun uummata keenyatti babal'isuun keessumaa miidiyaan jira. Miidiyaan kun miidiyaan otoo jiraate miidiyaadhaatiin miidiyaama kanayyuu ammamtu hordofuu bira gahuu danda'a. Baadiyyaa keessatti amma hojiin kun kan hojjetamu keessumaati kooperaatiiviin kun kan inni hojjetu magaalaa Finfinnee qofa gara magaalaa Finfinneetti malee magaalaa Finfinneetti achitti miti. Yookaan magaalaa Finfinnee keessaati waan inni baasee uummatatti kennu muraasa ta'uu danda'a. Maybe shagaxii yoo gara fuulduraatti eegale hin beeku malee as fida baadiyyaa irraatii as fida. Riisoorsiin eessa jira? Gajjallaa jira. Gandarra jira. Aanaarra jira. Godinarra jira. Kanarratti hojjechuudhaatiif immoo humni iddoo kanarraati dameen babbanaman kuni dameedhuma isaanii sana baatanii yookaan immoo ergama isaanitti kenname sana fakkeenyaaf xaafii biti jedhamee itti kennameera yoo ta'e iddoo sanarratti koreen ijaaramee taa'e suni xaafii biti bichaa jedhameen taa'e waan ta'eetiif riisoorsii adda addaa barbaadee qorannoodhaan deeggaree dhaabbata kanaatiin sappoortii gochuu hin qabu yoo ta'e dogoggoradha. Carraanaa kennitaniiftii fi guddaa galatoomaa ulfaadhaa hin guddanna. Abbaan mul'ataa yeroo baay'ee mul'ati isaa bakkee dheeraa waan deemuuf abbaan mul'ataa joobira. Joobirri yeroo baay'ee ol ka'ee deema. Safara keessa kan ooltu lukkuudha. Lukkuu waan baay'ee caarti. Wanni akkasii jiraachuu danda'a. Safara keessatti maaliif wanni itti ka'u irrattis itti dhagahamuu osoo hin ta'in mul'ata isaa qabatee of dura deemuudha. Hojjaan hojjetamaa jira. Kaleessa akka eessa ture hojjaan dargaggoo hedduun kan kumaatamaan lakkaa'uuf balballi hojjaa banamee jira. Hojjaan baay'een hojjetamaa jira. Ani ragaadha maaliif hojjaa keenya qabatamaan hojjechaa jirra. Ragaadhaan. Inkaan hojjaa kana dargaggoo kana miseensa isaa irratti odoo hin ta'in wanna isan ilaalle hunduma keessatti hirmaannaa adda addaatiin deeggarsa adda addaa godhuudhaan iddoo adda addaatti yoo argamus yoo kennus arginee jirra. Hojjichi hojjetamaa jira. Miseensummoota waldaa keenyaa keessa namoota baay'ee koottaa wajjin beenaa hirmaadhaa yaada kana ilaalaa. Qarqara laaltanii dhaabbattanii haasa'uu osoo hin ta'in koottaatii ilaalaa jedhee gaafa dubbisu gaafa hojjaa keenyas Adaamaa keessatti seennee hojjennu koottaatii nu wajjin hojjedhaa hirmaadhaa gaafa jennu tokko dhufees nuun ilaallee nu wajjinis hirmaachuu hin dandeenye. Nuti hojjicha keenya itti fufnee hojjechaa jira. Akkuma duratti viidiyoo irrattis dabarfamee qabatamaan hojjicha keenya itti qabnee hojjechaa jirra. Galatoomaan jedhaa kanarra dheeressu horaa bulaa. Hooggantoota teennaa fi caffee teennaatti wal qabsiisee hojjettooti waajjira kanaatti wal qabsiisa sagantaa kanaatti wal qabsiisanii hojii eegana geettu hojjetaa marroo turanee fi guddoo isaan galateeffachuu fedha. Irra caalaa wanni an jedhu amma yeroo baay'ee asii kakka'aa ture. Wanni kaate suni piroojeektii wal qabsiisee piroojeektii baay'ee eegana geettu tana baay'ee baajata hedduu barbaaddi. Yeroo qaala'insi jiru ammaa kana jiru irratti baay'ee qarshii baay'ee barbaaddi waan ta'eef tokko eebbisiisa akkasiin deemanuu yaada jedhu baay'ee namillee kakaasaa ture. Allee yaadi an qabu kanuma marroo ta'eef waan baay'een dubbadhu suni akka hojii manaa isin qabattan fedha. Kabiraa wanni an jedhu akka bulee damee bulee horaatti wal qabsiiseeti kanaan dura yaada guddaa mari'annee turre. Yaada mari'anne sana ammoo asitti hin dubbannu amma keessummaallee waliin marroo jirruufi waan bacaa hojjettaneettanii galateeffachuu malee kaa'ammoo waan dubbachuu damee bulee horaatti wal qabsiise yaada bacaa qabannee dhufneerra naannoo bulee horaatti risoorsii bacaa jira warqii jira bunan jira akkasuma xaafii boqqolloo wanni adda addaa hojjechuu irra hin danda'an beelladaa wal qabsiisee akkasuma akkuma beektanu re'ee wal qabsiisee waan bacaa irra hojjechuu dandeenya. Risoorsii bacaa waan qabnuufi risoorsii sarara marroo hojjechuu barbaannuufi yaada ammoo dubbannu amma kanuma callaa dubbadhaa
irra caalaa mederekii gaddeebinee waan bacaa walii dubbannu marroo qabnuu fi pirojektiin barangeddaallee yaadaan dubbannee ijaaramnee waraqataa wal qabsiinee midhaaffannee waan hedduu midhaaffannee biiroolee kireeffannee waan kanaan wal qabsiise dubbiin teenasu achii ka'uu qabdi marroo ta'ee fi keessattuu yeroo adda amma dhudhufne kun yeroo dansaadha. Maaf ennaa isin jettan bunni amma dhaqqabeera luudhuu jalqabeera diimachuu jalqabeera. Barangeddaa hojjannee jiraanne akkuma barangeddaa isin beektan buna baay'ee irratti warra hojjetaa ture bu'aa qabeessa ta'aa turani. Kanarra marroo yaada bacaa waan qabnuufi kana mederekii gaddeebinee hooggantoota teenya waliin marroo dubbannuufi rakkoo qabu galatooma jedha yaadi kiyya kanuma. Yaanni isin dhiyeessitan yookiin immoo odiitiin isin taasistan baay'ee kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu kan fudhatamuu qabudha. Kanaaf isa kana immoo miseensota waldaa kana waamtanii baajanni keessan duraan manaa ammoo kana hojjechaa jirra. Hammana isinii buusneerra, bu'aa isinii buusnee, karoora kan isinii qabna, hojuma keessan hojjechaa jirra jettanii bara haaraa kanatti dubbistanii, mariisistanii argisiisuu keessaniif galatoomaan jedhamas. Isin haga kophaa keessan Finfinnee teessanii hojjettan osoo magaalaa Hoolotaatti gadi bu'ee, osoo magaalaa Buraayyuutti gadi bu'ee, osoo gara Sabbataatti gadi bu'ee bakka jirutti hunduu hojii isaati jiruu isaati waan ta'eef namni kamiyyuu hojii hojjetu keessatti immoo bu'aa in argamsiisa. Sana immoo gara fuulduraatti hundumaafiyyuu koreen filatamee jira. Caasaan magaalotaa fi miseensota bakka sanaa bakka bu'ee kan jiru hin jira. Manaajarri bakka sanatti qacaramee kan jiru hin jira. Safartanii hodhu jettanii bakka sanatti abbummaadhaan abbaatti kennitanii safartanii immoo fidi yoo jettan wanti sun bu'aa hin dhabu hin hojjetama. Maaliif bakka amma jirtan kanatti horsiisa lukkuu fi horsiisa qurxummii fi horsiisa lukkuu irratti dubbattanii jirtu. Haa ta'uyyuu malee Finfinnee keessatti immoo hoolota keessatti irra horii horsiisuun mijata. Finfinnee keessatti immoo hoolota keessatti lukkuu horsiisuun irra mijata. Finfinnee keessatti immoo hoolota keessatti oomisha kuduraalee fi muduraalee oomishuun mijata yookiin immoo eessatti irra fudhatama qaba. Osoo jennee achitti oomishne gara kanatti gabaadhaaf dhiyeessine kana caala miliyoona 64 miti biliyoona 64 hojjechuun hin danda'ama yoo tokko taane wal gargaarre hojii keenya jennee yoo itti baane jechuutiin barbaada. Kanaaf isa jalqabdanis akkuma argattanitti hojiitti akka nu galtan isa jalqabamne immoo isa karaarra jiru immoo isa gara biraatti immoo fiicharii isa qabdan gara magaalaa keenyaa fidanii gaafattanii akka irratti hirmaannee wal guddisnee waliin guddan jechuutiin barbaada. Galatooma. Yaada ifaa karaa gabaabaa fi ifa ta'een waan bareeda waan nu gabaasanii fi guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haa ta'uutii egaa akka waliigalaatti namoonni keessaa alaan waldaan caffee hin diigama hin bada jedhanii amma miidiyaalee gurguddootti maqballeessiin hedduun otoo jiru caffeen jiraatee har'a ga'ee warra jiraatan keessaas immoo giriin ta'ee argamuu isaatiif rabbi galata argatu. Yaanni gabaabaan ani kaasuu barbaadu akka waliigalaatti egaan caffeen karoora fuulduraa hedduu kaasee jira. Keessaa miseensonni sadarkaa gadii kan kaasan baay'inaanii waa'ee mana jireenyaati ishuu godhanii kan kaasanii inni akkuma jirutti ta'ee mana jireenyaa bira ga'uudhaaf misoomni dursuu qabaa, maallaqni argamuu qabaa, kanarratti hojjechuu qabna. Rakkoo hawaas diinagdee keenyaa hiikkachaa deemuun barbaachisaadha jedhamee wantoonni dursa kennamee fi hojjetamaa jirus waan baay'ee nama boonsu waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Waldaan keenya gaan yeroo gara yerootti jijjiiramaa guddachaa bu'aa buusaa jiraachuusaa waan gabaasarraa arginee dhageenya waan ta'eef waan baay'ee nama boonsu. Inni biraa miseensota yaa'ii kanaatiif adaraa kan hin jedhu dhufnee quba baasnee galuu yookas immoo quba walitti qabu otoo hin taane quba wal qabnee akka ceenu adaraan isiniin jedha. Horaa bulaa galatooma. Waldaan caffee addadha. Akkaataan gurmaa'ina isaa addadha. Akkaatiin nama hojjechaa jirus addadha. Nu illee ganaa muuxannoo tokko arganneet akkamittillee moor kana jaalachimuu qaba kan jiru wayi qopheessuu qabna kan jiru baradheemu. Maaliif eesuma yoo argitan waldaan akka kanatti gurmaa'ee jiru akka biyyaatti gurmaa'ee hunda qabatee jiru Oromiyaa irra darbee naannoo biraa qaba jiru. Waldaan akka hojii akka kanaaf akka hojjetu biyya keessa hin jiru.
Yuuniin illee akka kanaan qabu baadhaa. Sadarkaa yuuniiniitti kan gurmeessinee jirullee yookaan godina tokko keessa jira. Yoo guddate Oromiyaa keessa kan jiru innuu naannoo biraa hin deemu Oromiyaadhaa bahee hin deemu inni kun Sidaamaa Singalaa keessa Singalame. Inni Oromiyaa Coffee Cooperative Union inni yuuniinii buna isadha Oromiyaa hunda keessatti bakka baay'eetti kan almost anni isaan bal'atu. Yuuniiniidha garuu. Waldaa bu'uuraa taatee akka kanaa kan immoo hojjettu godatti immoo warra achi dhufan immoo reprezentaatiif inni labsii irra keenya irra siteensa waan amnistii irratti bakka bu'ootatu dhufeetoo malee nama 10,000 waamnu. Akkaataa kanaan asirraa barumsa guddaan argadhe garuu moor kanarratti akkamitti cimsinaa kan jiru irratti assaayimentiin argadhe jechaadha asirraa kana boodanillee gallee kallattii isaan deeggaruu danda'u irratti jechaadha isaan gargaaruuf akka mootummaattis waan baay'ee gaa'uun gaariidha. Ani mana kana keessaa kan ka'e keessaa waan baay'ee natti toleera gaaffii isin kaaftan. Positive energy qabdu jechaadha. Negative energy iddoo isin fudhatee jiraatan hin jirtan. Positive energy jecha maal akkamittan ibsa. Gaarii yaaduu, gaarii hawwuu, gadi yaaduu doon taane ol yaaduu. Wanti gadi akkati gadi yaaduu kan si godhoo jiraatellee ol yaaduu. Isa kanaan argee isinirraa. Challenge baay'eetu jira fuuldura keessan waa'ee karoora keessaniin ganaa galman keenya waa'ee manaa waa'ee maalii fuuldura jira garuu maaltu jira jechaadha hin raawwata jedhanii abdii kutachuu dhiisuu isa kana kan barbaadamu kan abbadeemu abdiin kutattee taanaan hin jirtu jechaadha abdii qabdu isa kanatti fufaadha maanni isin amma finfinneetti fiduu miti amma boru maal yaaduu qaba jechaadha kana isin cimtanii jetnaan beeziin kuna jireenna ekspoortii akkam goonaa impoortii akkamitti goonaa gara kanatti yaaduudha. Maal ta'uu caffee ekspoortariin ta'u manuu jireenyaa isin ijaaree ta'u waldaan keessan kanadhaa rakkoon keessan bakkoo mana jireenyaati. Kanaaf dhaabbattanii viizhinii isaa kana miti. Viizhiniin dhagahee kitaaba keessa jiru hangalmaa'ee nu bira jiru kana miti. Manni achi keessa tokkittiidha. Kanaafuu export importii keessa kan ikonomii keessatti diinagdeedhaan akkamitti gallaadha amma akkasitti fakkeessitanii ilaalle taanaan ishee asirraa bakka okay mana jireenyaa akka kuyyaatti isa kana argatte soowaatti jireenya miti kun. Hamilee hin qabnu taanaan mooraal maal jennaan hin qabnu taanaan socho'uus hojjechuus hin dandeenyu. Hamileen baay'ee murteessaadha. Kanaaf maal dhagaye hamilee pirezidaantiif kennitan waliifis kennaa warra bukkeedhaaf. Warra dadhabeetoo isin biraallee dubattafe hamilee kennaafi. Hamilee yommuu wal arginu akka walii kennu kun inni waan guddaadha aadaa gaariidha. Thank you. Faranjiin akkasii. Amma insisaat gibiyyit isa jedhu irratti mootummaan amma attention achirra kaa'eera. Progresii guddaan hojjetamaa jira mootummaan amma attention achirra kaa'eera. ማል ጎድ እንስሳት ግብይቱን ኤክስፖርት ለማድረግ በጣም ጥሩ ነገሮችን ጀምሯል። አሁን ኢሰከና ረትለ ገረ ቦረና ራት ገረ ኤሳ ሊከንጅረን ኢሰከና ሂደተ ጎኔ ኢሰከና ረትለ ያጨዱ ሽንኩርቲ ፊቱ ባትበ ብቻ ቤት አኖ ጅደው ዘን ስኬሊ ሳ በበልሱዳ አማ ዋይ ስኬሊ ዋን ጉዳሉ ትርበደ ነብጅ መስለ ዱበደ ሱ ስኬሊ ሰረ በበልስ ነ ዴቡ ቀብናዳ አነ ከሞቱማት ከንፉረኑ ያደ ሲንከኒተንራ ዩኒኒ ኤኝማ ዩንጭቅልሱ Cikilsuu sin danda'u yuuniin jechaani waan waldaan bu'uuraa hojjenne tokko akka hojjetuuf kan hundaa'e malee waldaa bu'uuraa waan cikilsu miti. Akkasiis maandeetiin qabu. Inni abbaa miti. Abbaan eenyudha waldaa bu'uuraati. Yuuniinii maayin mucaadha. Yeroo tokko mucaan maal ta'a? Abbaa ta'a. Kaapitaala guddisuu miti hojii yuuniinii. Kaapitaala waldaa bu'uuraa guddisuudha. Waldaan bu'uuraa immoo kaapitaala miseensota sana dhuunfaa sana guddisuudha. Kaayyoon isaa kanadha. Kanaaf yuuniinii fi yeroo tokko yommuu gabaa tasgabbeessuuf fedheetoo mootummaan kennu akka mootummaa naannoo Finfinneetti riivolvii fandiin akkasii kenneera. Nuyi amma labsii tokko fooyyessaa jirra. Gaafas haasa'uu dandeenya. Riivolvii fandii haaraa adda ta'e akka dhaabbatu akka biyyaatti akka waldaa hojii gamtaa inni labsiisa irra jirra. Marii jalqabni irra marsaa tokkicha dargabneera. Naannolee amma eeggadda kana waamne isaanidha. Amma ittaan Sudaan itti gaafatamtoota naannolee waamna ittaan Sudaan qaamolee sadarkaa dhaqaan achumaan paarlaamaa dhaqaa achumaan ministeerota mikir beetii galaa achiin paarlaamaadhaan labsii ba'ee gaafa ta'u hundeessuutti deemna jechaadha. Maalni fandii waldaalee hojii gamtaa. Isa fandii mataasaa amma labsiin isaan eeyyamuu fi fandii mataasaa dhaabbachuu hin danda'a akkamitti kan jedhu.
Fandii kanarratti qarshiin isin biraa dhufu jira, mootummaarraa kan dhufu jira, dhaabbilee adda addaarraa kan dhufu jira. Maaliif oola? Waan rakkoo adda addaa waan isin hojjettan naannoo jira. Isa kanarratti wal gargaarree itti deemuun keenya baay'eedha. Fandiin mataa isaan caffeen qabaachuu qaba. Fandii mootummaa ati qarshii naa kennite kun maal fida beektu? Hirkattummaa abbaan barbaade qarshii sii kennee harka isaa si keessa galfata. Inni kun sirrii miti. Kanaafuu namatti yeroo baay'ee mootummaa isaa eenyu haa ta'u deeggartanii hin hirkatina of danda'a. Waldaan hin hirkatu. Seera waldaa keessa independent jedha. Independent jechaan hirkataa jechaa miti. Hin hirkatu of danda'ee dhaabbata. Nama mootummaan immoo kaayyoo isaatiif jedhee haa deeggaru. Inni yaada isaati. Ajandaa kee yoo jaallate si haa deeggaru. NGO'n si haa deeggaru. UN'n si haa deeggaru. World Bank siif haa kennu. Abbaan barbaade si haa gargaaru. Kaayyoo isaatiif jecha. Seerri isaan deeggaru garuu hin jiru. Kanaaf isa kanarratti dhama hojjechaa akka jiru. Amma biraanchii banatee naannoo sarviisii bakka miseensaa jirutti hin danda'a kennu. Garuu seeraanis immoo cimsinee kaa'uu qabnaa fi isa jedhuun sanneerra fakkeenyaaf Finfinnee naannoo hundarratti biraanchii banatee miseensa bakka jiru sanarratti biraanchii banee sarviisii kennuu hin danda'a. Laayizen ofiisii immoo deemee Amaaraa keessatti laayizen ofiisii tajaajila hin qaba yoo ta'e miseensi illee hin jiru yoo ta'e laayizen ofiisii iddoo sanatti natti tola. Achi taa'een marrajaa kenna jedhee illee banachuu hin danda'a laayizen ofiis. Garuu biraanchii banuu hin danda'u. Amaaraa keessa hin qabu taanaan Tigraay keessa miseensa hin qabu taanaan biraanchii achitti banuu hin danda'u. Amma waldaan tokko kaanii bakka dhaqanii ta'u Sidaama irratti biraanchii bannaa jedhanii ka'u. Seera fuulduratti fudhatamu qabu. Kanaaf akkasii waan sirraa'uu qabu waan tokko waan sirraa'aa jiru jira. Iddoo kana irratti garuu wal hubachaatti deemuun gaariidha. Akka mootummaatti nuyi amma waliin dubbannee caffee wajjiniin leenjii koree miseensota hunda keessaniif leenjii yoo kennuudha labaanne koree keessan bakka jirtanitti bakka tokkotti seentaritti haa ta'u iddoo tokko irratti bajeta uummataa keenyaatiin akka leenjii isinii wanni goonu isa kanarratti gallee anillee ajandaa kooti waan ta'e isa kana haala mijeessine leenjii garuu hubannoon baay'ee cimuun barbaachisaadha. Isa amma dubbadhu kana jechaadha leenjiidhaan bifa leenjiitiin sirriitti lafa qabachuu qaba namni socho'uu qaba bakka jirutti siyaasa miti nuti siyaasa akka inkooppereetiivii siyaasni waliin hin deemu waan ta'eef barbaade ta'uu danda'a garuu as keessatti waa'een sanaa hin haasa'amu waa'ee waldaa qofadha waa'ee biizinasii waa'ee sooshaali waa'ee akkamitti of fooyyessaa rakkoo kana keessaa baha akkamitti hanca'ee abbaa qabeenyaa diinagdee taasisa jedhu sun akka haasa'uudhaaf. Kanaaf baay'ee natti toleera isuma kana jechuufani. Galatoomadha akka mootummaattis akkuma deeggarsa waldaaleettis mudda isaati irratti ciminas waan godhuu qabnus waan nurraa eegamus waan lafa kaa'eef sanumaan deemnaa jechaadha. Calqaba waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa heeraa fi seera duudhaalee hojii gamtaadha. 1 2 3 4 5 jedhe sirriitti hubannoo qabna jechaadha. Hubannoo san ka'umsa isaa finne isaanumarraa fudhanne. Calqabumaayyuu achumaa dhuftee keenya irratti iyyuu akkuma beektan tanaan duras akkuma ibsaa turre baroota dheeraa hoggaalee 27 duraadha waa'ee gamtaa aannan ittiin guddachaa dhufe jechaadha. Afrikaa Koomershaal Chaamparii keessatti ambaasaaddarummaadhaan makamaa jirra. Isa san kan itti aanutti ajandaa wajjin waan mirkaneessinuuf isarratti qaban qabxiiwwan ajandaa lamaan gurguddootu jira. Fakkeenyaaf qusannoof liqii kutaa qusannoof liqiitiin waliin haasofnee jirra achuma daayirekteeruma koomishinii dhumatti kan jiran wajjin saakoo waan ta'ee as keessatti dambii itti murmaataa keenya keessatti qabannee jiraannurree garuu maal gochuun barbaachisaadha? Seektaraan deeggaramuun murteessaadha moo murteessaa miti? Seektaraan deeggaramnee miseensi kun maal murteessuu qaba? Qusannoof liqii 37% 37 jechaan 30 jechaan parsantii 30 fakkeenyaaf miiliyoona 3 liqeeffatta yoo ta'e 900 qusatta 900 kaawwatta miiliyoona meeqa fudhatta jechaadha miiliyoona 3 fudhatta ittiin hojjetta jechaadha hojjettee ittiin deebista. Isa san waldaan of jalattoo akkasitti hundeessine malee hunda keessaniifu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kallattii carraa hojii uumuu qofatti humna hin qabaannu. Maddi guddina waldaadha immoo
maal ta'uu qaba? Dabaluu qaba moo hin qabu? Dabaluudhaaf maaltu nu barbaachisa? Waliin taanee mirkaneeffannee seera waloo godhannee irratti waliin amannee hooggansa mataa isaa danda'e godhuufi qabna. Ani kanas sanis kanas hoogganuu hin dandeenye. Ampireellaadhaan deemamuu qabaa jechaadha. Ampireellaa goone maal goona? Jalatti bifa saniitiin itti deemna go'eet jechuu qabna. San booda ji'a 6-7 keessatti jijjiiramni miseensa tokko isaati irratti mul'achuu qabaa jechaadha. Ooditii amma xalaa qofatu kana mirkaneessina jenneeti malee ani itti aanutti torban dhuftu kana keessa xalaan deema. Ooditii akka nuuf godhaniif dhufanii ta'u. Isaan faana deema. Kana waggaa fixanii deeman kotteedhuma isaaniitti biiroo galchina. Dhufanii ooditii nuuf haa godhamu. Nuyi fixannee waan jirruuf kara keenyaati kara keessaniitis waan fixannee jirruuf 2016 fixatanii nuu fixanii san booda 2017 garuu waqtaa isa sanee 30 miti kan cufamee sanee 30tti cufannee kallattii ooditiin 2017 waqtaa isaa xabbaqe eeggate akka mirkanaa'uuf itti deemuu qabnaan. Ifasin ta'e san waggaa jala ajjeeffachaa deemne overlapping nurratti hin ta'u jechaadha. Overlapping nurratti hin ta'u. Saniin deemuu qabna. Miseensi maaltu irraa eegamaadha? Wanni guddaan maaltu irraa eegamaadha? Waldaan kun ani bishaan mataa yaa'a miti. Ani isin duran deema malee waldaan kun kan eenyuti? Keessan. Reformii jennee barre. Reformii irratti waan hedduu sirrata baay'isawee. Reformii jechaan anaana kaasuu danda'a baay'isawee. Kana beekuu qabdu. Anuu ta'uu danda'a. Hojjannaan hojjedhe. Hojjechuu baannanu. Hudduu dhiitee na kaasuu qaba. Reformiin. Buqqisee na kaasuu qaba. Waa'ee. No isa rabbi beeka. Hojii keenya murteessaa. Boruu beeka. Hojjannaan hojjedhee sirriitti waldaan kun kana caala sustainable ta'ee hojjechuu qaban. Ifa seetee aktaa gochuu qaba malee aktaa godhamuu qabu waldaan. San gochuufoo ijjannoo murteessaa moo murteessaa miti? Murteessaa. Hubachuun miseensi kiyya kamiyyuu guddaa xiqqaan akka labsiititti labsii 985 muraa 2009 boqonnaan 35 16 irrattis 27 irrattis oduu fudhattanii calqaba eenyuuf carraa laadhu jedhu miseensaaf dura laachuu qabdan fayyadamummaa miseensaa mirkaneeffanne taanaan waldaan tokko waldaa jedhamuu hin danda'u peellisiitti naanna'ee jira jechaadha yookaan kooppareeshinitti ce'uu qabaa jechaadha bakka bahuu qaba achi keessaa peellisiin immoo jechaan maaliin peellisii jechaan barmeelii hudduun muramee ashawarra dhaabbatee bishaan itti waraabaa oolan jechaadha. Barmeelii hudduu murtee ashawarra hoo dhaabde guyyaa guutuu barmeelii sanitti oduu bishaan waraabaa oolte bishaan hin mul'ata keessa hin mul'atu jalaan immoo mul'ata kan yaa'u hin mul'atu maaliif ashawaan sun fudhatee garamitti dabarsa lafatti gad dabarsa ifasinii ta'e kanaaf peellisii an jedhamu kan sodaadhus kan jibbus kanaafan caasoleen nuyi amma hojii maaliif hunda kan hojjetan hin beeksisnu hundaa xiqqoodha isin barbaachisa cufaayyuu baay'ate gabaas maaliif baay'ate isin jedhu isinitti fakkaate cufaa gabaas hin harkisne addaan harkisne cufaa maaliif jennaan hundi keessanuu feesbuuka keenya keessa jirtumoo hin jirtan maarree isuma sanime kana sitti dhufe maal gochii irratti haasa'aa oolan guyyaa guyyaan torbaniin isinii gabaasaa jirra sila shakki garuu kan shakkuu qabdu amma yoomititti amma qulqulleeffatutti shakki erga qulqulleeffatte booda of keessaa baasi shakkii of keessatti moosiste maal taata sodaattuu taata sodaa of keessaa cabsuudhaaf maal of keessaa balleessuu qabna shakkii cabsuu qabna dura of dhiqu taatuma mallaqaa kan jedhamu tokko beektu feesbuuka keenya irratti beektani dhiqatanii maal godhachuu dhiqatanii wal dhiqu gamgama akkasii qabna baay'ee rifoormii keenya keessatti rifoormiin hoo jalqabamu hoggaadhaan maal goona ishii
ታጥቦ መለቃለቅ አሳትፋቸዋለሁ። አንዳንዶቹም ባይዘው አማቦ ደግሞ ታጥቦ መለቃለቅ ሲንተንገድ ፊት ኮሬረ ጪስተን ከነ ወረ ጉሪ ሲንጮሜ ከነ ተንገድ ቡሳ ሞ ታጥቦ መለቃለቅ ይተን ዲቃቹ ቀብዱ ጮማ ከኛው ፍራ ዲቃቹ ቀምዱ ይፋ ተጀራ ማሊፍ ጀነን ወፍራ ማልጎቹ ቀም አርጫቱ ቀም ዲቃቹ ቀም ስኒ ገለ አከነው እንጀሩ ቁባ ከናን ቁምኒ ሰዲ ከረምላል ከረከየት ይላል ከነየቹ ቀም ኩኒሸኒ መጥ ኩኒ ጃርሰ ብያ ተባገዳል አድራ ዋቃ አድራ ለፈ ቁባ ከታ ደረ ደቢስ ይላኛል እነጋው ቁምኒ ኩነመስ ኩንመ ማልጀ ይሰላሉ ዲሲቲ ድረ መታገ ይላልጀ አመስ እነጋው ቁምኒ ኩን tunuma majet isalalu disiti lappege kulkulle sije innaga ammas kumni kun tunuma majet beektu ya warra gurguddana oli jet narra jirtu hundi keessanui simbaadhen jira jet ani lafatti gadi dhiyoodha laftamma gadi fagaattu natu beeka arra isinan baadha boruma baattu waldagaadha jaarsa dhagaa ittaansa ayyuu dhagaa lakki namichaatti deebii jetti kanaan jetti waganan jetti kumni kuni nafsa gadaayna በአማርኛ ምንድን ነው የምትባለው ወንድ እቺ አይደለም ሌባ ጣት ኬስ ገብታ ስለምትሰርቅ ብቻ አይደለም ምንድን ነው የምትሰርቀው አንዱም የሰው ነፍስም ትሰርቃለች ቃጣ የምትስበው እኮ መሳሪያ የምትተኩሰው በዚህ ነው ነፍስም ትሰርቃለች እቺ ሌብነቷ በጣም ከባድ እኮ ነው እቺ ጣት ካልተጠነቀቋት በስተቀር በጣም ከባድ ነች ወፈገነ ጉዳይ በርባች ዘቁበተን የሰውን አእምሮ ትሰርቃለች ሞራልን ትነካለች ኪስን ቀዳ ሞባይል ታውጣባለች ብር ታውጣለች ይሄ አጋዥ ነው ላጣርጋሉ ሻሻ ገጥሟቸው አቅም እንደ ሻሻ ዝንቆን ነው የሚመጣው ሌባ ጣት ነው የምትባለው ጥንቃቄ ለዚህም ነው እኮ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ምን ያደርጋል አዳም ይጋርዳል ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ይጋርዳል እንግዲህ አንዱ አባላት የሚሳተፉበት በአመት አንድ ጊዜ አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴያቸውን አንድ ህብረት ስራ ማህበር ያው ተሳትፎ ዲሞክራሲ የሆነ ተሳትፎ ማድረግ አለበት ግልጸኝነት መስፈን አለበት አመራሩ በአመት አንድ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ አጠቃላይ የስራውን እንቅስቃሴ ሪፖርት ያደርጋል በዚህ ውስጥ አጠቃላይ ያለውን ጥንካሬ ድክመት ቀጣይ አቅጣጫዎች እና አመራሩን የበለጠ እንዲጠናከርና ለአዲስ ስኬት የሚነሳበት መድረክ ነውና ይሄ በጣም ወሳኝ መድረክ ነው ብዬ ነው ማስበው ጨፌ የሚለየው አንደኛ ከተቋቋመ በጣም አጭር ጊዜ ነው አብዛኛው አመራሮቹና አባላቶቹ ወጣቶች ናቸው ስሙም እንደሚገልጸው የጨፌ ወጣቶች መሰረታዊ ሁለገብ መስራት የህብረት ስራ ማህበር ነው የሚለውና አንዱ መለያው በወጣት በትኩስ ኃይል የተገነባ ነው ሁለተኛ ከሌሎቹ የሚለየው ደግሞ ያለው ማህበራዊ ተሳትፎ በጣም ከፍተኛ ነው ጨፌ በሰላም እሴት ላይ ይሳተፋል በሰላም ግንባታ ላይ ይሳተፋል በማህበራዊ የተጎዱ ወገኖቻችንን በመደገፍ ይሳተፋል ከዚህ ውጪ መንግስት የያዘውን አሁን የግሪን ሌጋሲ በመደገፍ ግንባር ቀደም ሆኖ በመስራት ይታወቃል እነዚህ እንግዲህ ከሌሎቹ በተለየ አግባብ እነዚህን በመስራት ፕሮፊት ማክሲማይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ሲኖር እኔ እኖራለሁ ከህዝቡ ጋር አብሬ አድጋለሁ ብሎ የህዝብን ችግር የራሱ ችግር አድርጎ በመሳተፍ በተለየ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ እነዚህ አራት የገለጽኳቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ከሌሎቹ ይገልጻቸዋል ማለት ነው መቃንኮ ድሪባ በቀላኝ ለማ ኤጋ ያይን ወልዳ ወጂ ገምታ ጨፌ እርገውንዳዬ ወጋ አፉር ጉቴራ ያይን አራኩን ያይ ጋሪዳ
akkuma seera waldaatti yoo xiqqaate waggaatti yeroo tokko al tokko waldaaleen yaa'ii isaanii miseensota isaanii waamaniitu gaggeessuun dirqamadha. Akkuma beekamu gaa caffeen yeroo jalqaba isaa nama 150 ta'anii hundaa'anii amma gara 10,000 ol ta'aniiru miseensa akkasii qaba. Kanaaf yaa'ii nama miseensa 10,000 bakka tokkotti waamuun silas mijataa miti. Kanaaf labsiin waldaa hojii gamtaa biyyaatti bahee jiru akka ta'etti bakka bu'oota naannoo jiran irraa dhufanii waldaa isaanii irratti yaa'ii gaggeessu jechaadha. Akkaataa kanaatiinidha. Yaa'iin irra waamame jechaadha. Yaa'ii bareedaadha. Akkuma maqaa isaanii dargaggootatu baay'ata. Dargaggeessadha. Kanaaf dargaggeessi kaleessa mirga isaa faayidaa isaatiif falmaa ture. Har'a carraa argatee gurmaa'ee amma immoo carraan gara misoomaati. Ikoonomii keenya, dinagdee keenya ofiis jijjiiramne biyya keenyas jijjiirra. Hawaasa keenyas tajaajila jedhanii dargaggootatti walitti dhufanii akka biyyaatti gurmaa'an jechaadha. Fakkeenya ta'aa jiru. Fakkeenyummaa isaanii sanaaf kaayyoo qabanis ibsanii jiru. Yemmuu isa ilaalu ani baay'ee keessa kottu akka ogeessa tokkotti waan an gurmeesseef gammachuun natti dhagahama. Gurmeesse qofa doon taane yeroo hundi isaan hordofaa yeroo isaa ogummaadhaanis nan deeggaraa kallattiis qabsiisuudhaani. Kanaaf kallattii gaariirra jiru. Keessuma isaanii immoo dargaggeessa akkuma maqaa isaa ho'aadha keessisa. Kanaaf sochiin isaanis gaariidha. Isuma dhaggeeffachaa jirra jechaadha. Isa hojjetan maal hojjetanii isa jedhudhaan illee hawwiidhaan kan dhaggeeffachaa ture. Baay'eetti haamilee nama kakaasa. Idaa dargaggeessa keenya yeroo qabne kana caalu hojjechuu danda'udha. Baay'ee dagannee irra jechaadha akkuma biyyaattu. Dargaggeenyaaf xiyyeeffannaa kenninaan waan bu'aa gaarii arguu hin dandeessa jechaadha. Isa kanadha kan walii galaatti kan argechaadha. Waldaa baay'eetu jira biyya keenya waldaa gosa adda addaa gara 100,000 ol akka biyyaatti jira. Akka federaalaatti waldaa baay'ee hin gurmeessine nuti akka federaalaatti akka biyyaatti. Caffeedhaan garuun adda kan godhu tokkoffaa dargaggootadha. Lammaffaa biyya hunda irraati. Hidhanni isaas Oromiyaa irraas, Finfinnee irraas, naannolee kibba irraas, naannoo Amaaraa irraas bakka hundarraa yoo dhufaniiru. Maaliif tokkummaa akka walii galaatti duudhaa waldaalee hojii gamtaa irratti hundaa'an irratti namni hin deengaffu waldaadhaan gurmaa'u daangaa hin qabu. Daangaa hin qabu jechaadha. Daangaa sana cabsanii. Akka biyyaattis biyya qonni misoomsuufis uummata walitti qabuufis dargaggeessa walitti hojiitti fiduufis fakkeenya guddaadha. Maaliif waldaan baay'ee hin argitu. Waldaa dargaggeessaan gurmaa'ee waldaa hojii gamtaadhaan badaan argitu. Fakkeenya ta'an jechaadha. Fakkeenya qofa miti. Waan mul'atu tokko hojjechaa jiru. Kaka'umsa keessa isaaniitti waan xiiqiitu jira. Waldaa xiiqiidhaan guutame waan ta'eef adda isa godhu. Xiiqiidhaan guutame jechaan kaleessa waa'ee rakkoo haasaa turre. Har'a garuu carraan nu uumameera. Gurmoofnee rakkoo keessaa bahuu dandeenya moo hin dandeenyu? Hin dandeenya. Isa jedhudha jechaadha. Keessa isaaniitti kaka'umsa uumame waldaa kaan irraa adda kan isa godhu isa kana. Waldaan baay'een hojii adda addaa hojjetu. Isaan kun garuu waldaa hojjechuu hin dandeenya. Teenyeetoo waa'ee siyaasaa, waa'ee adda addaa odeessuu doon taane amma waa'ee dinagdeeti nuti haasa'uu qabna. Jijjiiramuu qabna. Hawaasni keenya jijjiiramuu qaba. Fakkeenya ta'uu qabna. Biyya kana qofa miti. Addunyaa maaf fakkeenya hin taane jedhanii tarsiimoo akkasii kaawwatanii kanatti socho'aa jiru jechaadha. Kanaaf qaama hunda tuttuqaa jiru. Karaa kamiin rakkoo keessaa bahuu dandeenya? Gara kamiin yoo deemnedha jedhanii qaama hunda tuttuqaa jiru. Kun immoo maalidha? Ani isaa irraa baradhees kanan ormarra wajjinis immoo wal bukkee ilaalu guddachuuf qaawwi isaanii hin tuqne hin jiru. Jijjiiramuuf dargaggummaadhaan taa'anii ta'u hiyyummaa haasa'uu doon taane socho'anii jijjiirama fiduu hin danda'ama. Isa jedhu sanaaf fakkeenya guddaadha jechaadha. Kana deeggarraan eenyumtiyyuu qaama kamirratti deeggarraan bu'aa guddaa fiduu danda'a. Isa kana kan isaan irraa baradhe isaan kaan illee kanarraa waan baay'ee argatu yaada dargaggoonni kaan. Waggaatti al tokko miseensonni walitti dhufanii walgahii walii galaa gaggeessanii achirratti mari'atanii rakkoo hin jiru walii hiikanii kallattiis kaahanii maal hojjenne waggaa ammaarraa bu'aa gabaasa isaanii dhiyeessatanii hojii hojjetan. DBS immoo faayinaansii kana immoo qarshii sochoosan kanas qarshii sanas himanii oodiitii hojjiisanii herreega isaa sana qaama ala ta'een qaama miseensa waldichaa kan hin taaneen qaama mootummaatiin oodiitii ta'anii
bu'aa oodiitii sana immoo miseensa isaatiitii agarsiisanii bu'aa nu argame achirraa bu'aa sana hiratanii yoo rakkoo qabaates rakkoo sanatti ta'anii mari'atanii kallattii gara fuuldura maal hojjenna hanqinni keenya maalidha maal fooyyessuu gara kamitti deemnu toorri xiyyeeffannaa keenya maal ta'uu qaba kan jedhanii bakka kallattii kaanidha. Kanaaf seeruma waldaa keessas jira kuni kanaaf isa kana dhachaan isaan kanarras waan baay'ee eegna jechaadha. Maayidha gara fuulduratti haamileetti waldaan keenya iddoo kana keenyarra bakka gahan ta'anii waliin madaalu jechaadha. Maqaan kiyya Gannanaa Addunyaan jedhama. Yaa'ii waliigalaa ergaa baay'ee fi wantoota baay'ee hubachiise. Kanaaf gabaasa 2014 hanga 2015 gabaasa dhiyeessee akkasumas immoo diizaayinii adda addaa fi gabaasa hojiitillee of keessaa qaba waan ta'eef waldaa keenyaaf waan guddaa ergaa guddaa fi ergama guddaa dabarsaa jechuudha. Keessumattuu waldaan tokko waldaa kan jedhamu gabaasa miseensa isaatiif ifa godhe yoo dhiyeesse amanamummaan isaallee hojii deeggartummaan illee baay'ee dabala jechaadha. Kanaaf gahee guddaa qaba. Miseensi daka jirus dhiyoo jirus gabaasa yoo dhagee hirmaannaa inni godhus hojii inni hojjetus gahee guddaa qaba. Kanaaf mootummaan illee deeggaruudhaafis steekholdariin cinaa jirullee deeggaruudhaafis miseensi isaallee immoo amantummaadhaan waldaa isaa ijaaree deemuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Gabaasa yeroo isaa eeganii dhiyeessuun gadi buusanii miseensa biraan ga'uun gahee waan guddaa qaba jechuudha. Maqaan koo Dammee Waamiin jedhama. Kanan dhufee kutaa magaalaa Addis Katamaa irraayi. Gaheen hojii kootii barreessituudha. Gabaasni odiitii guyyaa har'aa godhame baay'ee natti tole. Waan iftoomina qabu. Akkasitti haala gabaabaa ta'een haala ifaaf bilisa ta'een iftoominaan poozitivlii akkasitti dhiyaachuu isaa eenyumattiyyuu waan toluudha. Anas akka nama tokkotti akka miseensa tokkotti baay'een itti gammadee natti toleera. Kan waggaatti fi waggaa lamatti kan gabaafamu qofa osoo hin taane guyyaa guyyaadhaan waan irra jiru gama caffee miidiyaatiin waan hojjete guyyaa guyyaadhaan ifoomsatii jira. Kan waggaa fi waggaa lama qofa osoo hin taane even guyyaa guyyaan kennaa jira kun immoo iftoomina isaan keessa jiru mul'isuudha. Iftoominni kun immoo miseensa hunda biratti wal shakkiin akka hin jiraanne namni shakkii addaa keessa akka hin jiraanne godha. Akka kootitti natti toleera itti gammadeera. Ammas akkanumatti bifuma kanaan itti fufuu qabaa jedheetii yaada. Kan koo Jidduu Jamboodhaan jedhama. Yaa'ii guyyaa irraa akkamitti ilaale waldaan dargaggoota caffee waliigalaa har'aa yaa'ii gaggeessin gabaasa hojii fi bu'aa waliitii bara 2014 fi 15 kan gaggeeffame achirratti waldaan dargaggoota caffee waliigalaa hojii gurguddoo hojjetee fi bu'aa olaanaa kan galmeesse ta'uu isaa tan hubadhe iftoomina irrattis karaa guutuu ta'e hundi wal ga'ee hojii isaa kan qabatamaan laale ta'uu isaati. Iftoomina irratti miseensi hundumtuu karaa guutuu ta'een amanee hojii isaa damee adda addaati irratti akka hojjetu natti mul'isee hundumtuu miseensi hundumtuu bakka hojii isaatiitti damee isaati irratti hojii ciminaan akka hojjetuu fi bu'aa kana caala galmeessisuuf akka deemu natti argisiiseera jechuudha. Ishee galatooma maqaan koo Sanyii Biqilaa Lataan jedhama. Kana dhufe bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Yaanni odiitii guyyaa har'aa dhugaa dubbachuudhaaf taanaani waan yaanneetiin olittidha kan nuti argine. Namnis gammachuu guddaa ta'edha kan inni hirmaachaa ture kan sirbu keessaati. Odiitiin mirkanaa'e illee harka dhibba keessaatii dhibbatti yeroo ta'u haamilee guddaadha kan uummata kanatti hore. Wanti bakka teessee ilaaltuu fi wanti itti keessatti agartee galtee innaa ilaaltu garaagarummaa guddaa sitti fida. Bakkeetti kan naasa'amu kan biraa asirra kan jiru garuu kan biraadha. Wanti odiitii kanaan hojjetame qaamota eksternaaliidhaanidha. Intarnaaliidhaan otoo hin taane eksternaaliidhaan hojjetame. Intarnaaliidhaan otoo hojjetame wanti shakkisiisutti fiduu danda'a. Eksternaaliidhaatiin yookaan immoo by the other body qaamolee federaalaatiidhaan kan hojjetame waan ta'eef fi hojiin qaamolee federaalaan hojjetame dhaabbatichaatiin dhaabbata hojii gamtaa caffee waliigalaatiin gabaasame ta'uu hin ta'in dhaabbatuma federaalaatiin kan inni gabaasame qaama alaatiin jechuudha. Wanti kun qulqullinni isaa kan eeggate qaama alaatiin kan ilaalame keessi kan of ilaale alli immoo ilaalee kan mirkaneesse keessumaatti hojii torban lama yeroo itti fudhatanii kan isaan hojjetan walitti kana akka isaanis riippoortiin dhiyeessanitti kun hojii qulqullina qabuu fi dhaabbatichi dhaabbata ganaa mul'anni isaa karoorfate kanaa olitti kan hojjechuu akka danda'e hojii qulqullinaa amma akka hojjechaa jiru waan lakkaa'ee lakkaa'ee agarsiisuu isaa natti mul'ateera.
Kanaaf ani gammachuu guddaa keessa ta'ee tajaajila yeroo kana. Maqaan koo Dajanee Addunyaan jedhama. Iddoon irraa dhufe Caancoo magaalaa Caancoo aanaa Sulultaati irraa hin dhufe. Yaa'u waltajjii yookaan immoo yaa'ii guyyaa irraatti waan wal qabatu yaa'iin guyyaa irraa keessattuu mata dureen isaa argannoo odiitii bara 2014 fi 2015 kan waggaa lamaa wal faana kan taasisedha. Kanaaf immoo akkaataa bu'aa odiitii irratti gaafa laallu bu'aan odiitii harree dhiyaate karaa qulqullina qabuu fi karaa iftoomina qabuu fi waan irraa baratamuu danda'uu fi jijjiirama godhuutiifis waan boru miseensi kunilleen abdii turatee bu'aa argame kana chaalenjii yookaan immoo qormaatilee keessa darbe waan hedduusaa achi keessatti kan irraa barannee fi kan hubanne ta'uu isaati. Kanaaf immoo waldaan har'uma bu'aa guddaa argachuuf odoo hin taane boruuf abdii boruutiif kan jiraatuu fi boruuf kufee gaafa ka'e hammam akka wanneechuu danda'u waan baay'ee keessaa irratti irraa kan baranne ta'uu isaati kana hubadhe jechuudha.